السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريدو إلمان رومي كيسر تنسجلين كيسن بردك من لتودا قوم تكتك فجأة دي هاد داسينا شير اللي يقول أبغى نجان رفتن نور وأنا أعرف جنس نجرا هندي كيسم. ሆነ በሌላ ክልሎች ያሉት ማራቶን ላይኖች እውቅት وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا داسينا ديفم نوفلتا أسي واولين شغلي سيني نوفلتا.
Gari, أنا فلتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد ilmaan Oromoo warri salaam alaykum ettan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri ana dhuftan ana welcome bagana gaan dhuftan na fulcha ettan sun haqaadhaaf abbaa indagatina hundi keessanuu inshallah nam haqaadhaaf abbaatiin dhaabbate rabbiin ana isillee rabbiin haa godhu. Hunda keenya warra dhugaa haqa qabatee haqa tana waliin dhaabbatu rabbiin haa godhu. Haqa ayyoo fa abboon dagatina kan biraa deemanii makfiraa kadhachuu ka jiru ammoo gartee gargaaru. Akkasuma uummata addunyaa keessatti dararamu ilma namaa kamuu waliin dhaabbachuun dirqama rabbiin nurra kaa'e. Inshallah nam haqa dalagee milkaa'u rabbiin haa godhu. Obboleewwan tiyya marti keessanuu haqa waliin warra dhaabbatu anallee isillee rabbiin haa godhu. Haqa wajjin dhaabbadhaa isiniin jedha. Akkasuma mata dureen kiyya guyyaadhaa hiriira naannoo Amaaraatii fi akkasuma Jawaar Muhammadiif warra nagaa bu'e kana fashalsuudhaaf olola haarawaa eegalanoo kan ammoo duula banan irraa waliin laallaa jechuudha. Inshallah ragaa wajjin waliin kakkaleessinii waan hedduu sooshaal miidiyaan alhamdulillahi rabbil aalamiin amma warri duraan duuba dhaabbatee mormulle ifa gabbaa'ee Jawaariin illee galatoom jennaani ifa gabbaa'ee yaada jiru ibsachuun amma siyaasa waliin dalagu waliin gartanii deemuun baay'ee bareedduudha. Kanaaf akkana maraatichatu jedhan mana ibidda qabee akkana ifaa koottu jedhan san akkas jechuudha. Wanni walitti nu fidee namoota kana wajjin wal morminuuf haqa saba keenyaa dhugaa jirtu tan akkana gabbaanee yoo dubbanne waan hedduu walirraa barraa walirraa agarraa. Kanaafuu inshallah rabbiin biyya teenillee nagaa haa godhu nullee walii galchee uummata waliin deemu rabbiin hunda keenyaa nu haa godhu. Kanaaf inshallah bakka irraa eegallu bakka nagaa aadaa hiriira naannoo Amaaraatitti bahe irraa inshallah waan tokko tokko waliin lallaallaa jechuudha. Inshallah nallee isinillee nama haqa waliin dhaabbatee haqa dalagu hunda keenya rabbiin haa godhu. ጫካ ያሉት ጥያቄያቸውን ይዘው መድረክ በመምራት ሰላም ጀግንነት አይደለም፣ ልማት አይደለም፣ ሰላም አይደለም። እኛም ፈልገው ወደ ሰላም ኑ፣ እንጠራቸዋለን ኑ። ጫካ ያሉት ጥያቄያቸውን ይዘው መድረክ በመምራት ሰላም እንፍጠር በማለት በውይይት ጥያቄዎች እንዲፈቱ የያዟቸውና ጫካ ይዘው የገቡት ጥያቄ ወደ መድረክ በማምጣት ወደ መንግስታችን በማምጣት ተወያይተን ልማትን እናፋጥን እላለሁ። Gari akkuma dureetti waan qabadheef tanas ni kaajechoo. ከጫካ ውጡ። ወንድን ገሎ መግባት ወደ ጫካ ይህ ጀግንነት ሳይሆን ውርደት ነው። ወንድምን መግደል ጀግንነት አይደለም፣ ልማት አይደለም፣ ሰላም አይደለም። እኛም ፈልገው ወደ ሰላም ኑ፣ እንጠራቸዋለን ኑ። ጫካ Okay. Wanni isaan jedhan hiriira guyyaadhaatti naannoo Amaaraa bakka irra guddaa harka guddaa irratti bahee hiriirri kun hiriira guddaa fi hiriira bal'aa dhaamsa gugurdaa dabarse hiriira akka waliigala biyyattiitti ka adda namni hundinuu hordofaa turtanii jedhee abdii irraa qaba. Hiriira kana gubbatti waan dhaamsa dabarsan keessaa obboleessa ajjeesanii obboleetti ajjeesanii gaara galuun dhiirummaa miti gadhummaadha. Gaara galanii qabsoo godhuun biyyaaf qabsaa'u miti ummata ajjeesuu diiguudha. Yoo dhugaa qabaattanii wanni gaafii qabaattan jiraatte gara waltajjii nagaati koottaa mootummaa kana wajjin karaa nagaatiin qabsaayaa gaara keessaa kan jiru bal'inaan kaa hiriirri guddaa naannoo Amaaraa Gondar Goojjam bakka hunda keessattuu bal'inaan akkuma isin dhobachaa waltan bahee jechuudha. Hiriirri kun akkuma beekamutti bahuu isaatiin dura yeroo hiriirri kun waamame dhaadannoon gara faannoo irraa dhagahame. Nama hiriira bahanii ajjeefnaa tankaarfii irra fudhannaa warra gurmeessullee guutuu isaatu hiriirri sunis milkaa'u kan jedhu dhaadannoon gurguddaan sodaachisuun gama hundarraa deemaa ture. Kanaaf gartanii isinirra baasaa eegaa warra isin arrabsu kana Nusraaj Jamaal Hussein eegaa warra isin arrabsu tokkollee ittiin barreessinaa bilook isinirraa godha inshallah. Okay eegaa. Kanaaf gartanii warri waan arrabsan inshallah arrabsina namni gartee loluu deemtan illoina. Kanaafuu hiriirri sun gartanii akkasii bahee as gubbaa waan hedduu nama gammachiisu hedduutu jira. Maaliif uummanni Amaaraa akkuma naannoo Oromiyaatitti nageenyi gar nagaatitti biyyi deemaa jirtuuf ijoolleen gaara jirtu galaa jirtu arganitti nutis naannoo keenya maaliif gubna nullee gartee gaafiin nu gaafannu akka uummata Amaaraatitti hin jiru. Waan jira yoo jiraate gaafiin nu gaafannu karaa nagaatiin gaafannaa biyyi keenya diigame kan jiru naannoo Amaaraa keessa rakkoo guddaa yeroo ammaatti galee haga beelaan wanni hedduun gartee ikoonomiin gaazii wanni hundi dhabame ufii wal nyaachuutitti uummanni naannoo Amaaraatti deemee caba guddaa irraan gahee jira. Uummanni ufii wal qaluu wal fixu
kan dhumachaa jiru isaanii kan argee uummanni Amaaraa gara nagaatitti mootummaadha jiru kan yoo gaafii qabaanne karaa nagaatiin gaafannaa gaara seenuun ammaachi dhiirummaadhaa miti gadhummaadha ka jedhu ifatti manguddoon dubartiin namni hunduu gabba'ee osoo sodaachisaan dhaadannoon isin qalla isin ajjeefna janiin uummanni naannoo Amaaraa ifatti bahee kan agarsiisee jira. Warroonni alaa iyyuu fi halkanii guyyaa faannootu biyya nu bilisoomsedee akka udal harree bakka hundarraa iyyaa jiru kasaaraa ganan jenne keessa seenanii jiranii keessaayyuu kaa Oromoon kaabdachaa turte faannoodha. Warri gartee Oromoof hin jedhee deemu isaan jajjabeessaa turanii durirra kasaaraan guddaan gara naannoo Amaaraatti itti dhufte amma kaawaan isaan jedhan waliin laallaa gara sooshaal miidiyaatti wal dhiheessanii ka isaan jabeessuudhaaf yoo Oromoolleen galtee nuti ni jirra jechuun karaa Oromoof dura qabatanii biyya tana diiguuf deeman gabaabdumatti tumtanaa jechuudha. Gama qabxii lammataatis ni dabraa jechuudha. Qabxiin lammataa waa'ee obboleessa keenya obbo Jawaar Muhammadii fi warra isa fakkaatan warra morman qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo alhamdulillah sooshaal miidiyaan kun waan baay'ee anaaf isiniif illee fidee dhugaaf dhara yemmuu dhugaa harkaa qaba dhara harkaa qaba waggaa dheeraa qabsoo Oromoo kan irratti deemaa turre hedduun namaa hadhas dhugaata namaa baaftaniif duula guddaan rabbanaa jiranii keessaa alaan gara hundaanuu jechuudha. Dhugaatan ammoo gartee dhugaan tarabbiiti teknillee karabbiiti dhugaa jirtu ni dubbanna jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo ka barbaannu biyyi teenna dhugaan jirtu akka isiin gartee gabbaatu nageenya akka bu'u namni siyaasa dalaguu barbaadu biyya bulchuu barbaadu karaa nagayaatiin olola oofuudhaan namarra duuluudhaan osoo hin taane karaa nagaatiin akka dhaaba siyaasaa paartii siyaasaa yookaan ammoo hayyuu tokkotti kallattiidhaan duula gartanii nama siyaasaa tokko bananii biyya tanaaf nu kana goonaa kun kana godhutti hin jiru ka jedhuun deemuudhaan deemanii ka amma deemaa jiru namoonni silaa gurguddaa jajjaba jedhanii ilaalaniif namni jala deemu maqaa namootaa dha'uudhaan duula guddaa yeroo banan gartee xiqqeennaaf arraba ibaltu ibaluun caala kan jedhuun paartii siyaasaa ta'anii yookaan ammoo nama hayyuu ta'anii osoo hin taane biyya tana ijaaruuf osoo hin taane dhaadannoo ibaltu ibaluun caalaa ibaluun kun dikteetara akkasitti deemama jechuudha. Siyaasaa namni dalagu namni gurdaan kan dalagu siyaasaan gartee kallattiidhaan biyyi tun gara deemaa jirti. Sababni isii kun waan ta'eef kana godhamuu qabaa nu kana goonaa kanaafuu gartee nu wajjin dhaabbadhaa nu filaa nu gargaaraa kan jedhuun deema paartii nu beenu jechuudha. Paartii Itoophiyaa keessaa ammoo hundinuu wal fakkaataa waan ta'eef namoonni biyya bulchuuf deemaniif yookaan ammoo uummataaf dalanna jedhan gosa waliin dhaaddachoo karaa siyaasaa ittiin dhufan gartee namni hundinuu yookaan Oromoo fakkaattee Oromoon Amaara wajjin yookaan Tigree illee gama kaaniin qabachoo yookaan Oromoo qabsoofna jechaa jechoo Amaarri illee gama gaafa dubbiin itti jabaattee saba biraa qabachuuf tattaafachoo kamanaa baaniif ammoo Oromoo jedhanii bayanii Amaara jedhanii baanii Tigree jedhanii baanii jechuudha. Ammoo deebi'anii biyya waliin qabnee bulchina jedhanii yeroo gartee siyaasaan harkaa batee camban. Mee kanaaf siyaasaalee dabarte keessatti obbo Jawaar irraa eegallaa. Obbo Jawaar siyaasaa isaa dabre keessatti kaasiin dura tun viidiyoo gabaabaa tokko galatooma namni tokko obboleessi tokko naa ergee jira. Viidiyoo sun guutuullee ta'uu baatu haga tokko irraa citee dhufe. Viidiyoo kana waliin ilaallee gama sagantaa keenyaattis seena maaliif waan asiin dura obbo Jawaar bara 2019 maal jedhan waa'ee uummata Amaaraa kanarraa maal jedhan isinii tuqaa turre namoonni hedduun isinii dubbachaa turre. Amma yeroo viidiyooleen namaa waan asiin dura jedhan hadhaa miti jechuudha. Gaafa qeerroo waliin dursan gaafa gartee biyyi tun gara jijjiiramaatti dhufaa jirtu akka dhufteen Oromoo wajjin dhaabbatammoo warra diina keenya kalee waliin dhaabbatan saboota biraatiif Oromoo irratti gartee saba biraa kaasaa turammoo Oromoo yookaan ammoo Itoophiyaa takkatti kan jedhu waan hedduu heerri bayaa ture seerri bayaa ture waan kana guutuu obbo Jawaar tuqaa jiranii alhamdulillah kitaabni obbo Jawaar Muhammad waan guddoodhaan gannuu bayaa dharaaf dhugaallee addanuu baasa namoonni hedduu waan hedduu irraa baruu deemtan jechuudha. Obsaan eeggadha gaafa kitaabni gabbay gingilchinee waan hedduu isinii fiduu deemna. Achiin duratti obbo Jawaar Muhammad bara 2019 maal jedhan waliin dhageenya. Afaan Amaariffaan yoo ta'e isinii kaawwarri afaan Amaariffaan beene waliin caqafnaa jechuudha. Yaadda. Namni mormuu yoo jiraate namni mormuu yoo jiraate kallattiin as dhufee nama mormuu danda'a yookaan ammoo viidiyoo kanarraa jechuudha. Waay. ከዚህ ጋር ያው ኮሎኔል ደመቀ የጠየቁትም አለ ኦሮሚያ ከዚህ ጋር ያው ኮሎኔል ደመቀ የጠየቁትም አለ ኦሮሚያ ያሉት ሆነ በሌላ ክልሎች ያሉት የአማራ ተወላጆች እውቅናና ውክልና ሁለቱ በጣም ወሳኝ ነው። እውቅናና ውክልና በብዙ ቦታ እውቅና የማይሰጣቸው ውክልና የማይሰጣቸው በተለይ አማራው በዚህ ላይ እንዳታፉ ግፉበት። ምክንያቱም እንደ አማራ በኢትዮጵያ የተበተነ ብሔር ያለ አይመስልም። በብስፋታ እዛ ክልል ያለው የእናንተ ወንድም maal jedhaa akka isinii gaggabaabsaa irratti deemaa uummanni Amaaraa Itoophiyaa keessatti uummata guddaadha. Uummata beekumtiidhaa fi bakka bu'ummaa argachuu qabu. Akka uummata Amaaraatti Itoophiyaa keessatti uummanni guddaan bal'atee faca'ee hin jiru. Kanaaf gartee bakka bu'ummaa argachuu qabaa jedha jechuudha. Isinii galee
ummanni Amaaraa Itoophiyaa keessatti ummata guddaa ummata Oromootitti taane ammoo akka isatti Itoophiyaa keessatti ummanni faca'een jiru bakka bu'ummaadhaaf bakka uklinnaannaa maali? Itti saalfatina dhiibaa gara duraa ani isin cinaa jira ana isin tumsaa kana gubbaa jira maali? Bakka bu'ummaa Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa irratti mu jira jechuudha. Oromiyaa keessatti ummata guddaa barruun koo dhaadhite jira miidiyaan tokko jira naannoo Amaaraa manni Amaaraa Itoophiyaa Oromiyaa keessa dubbatu jira. Mee akka Amaaraatti ummanni Itoophiyaa keessa faca'een jiru. Ummanni Amaaraa faca'ee jiru sun bakka bu'ummaa argachuu qaba, mirgi isaa eeggamuu qaba, ammallee bakka bu'aa argachuu qaba. Dhiibaa oofa ana isin duuba jira ana isin tumsaa jedha jechuudha. Hayyee ana isin waliin qabsaaya. Waan barbaachisaa yeroo ammaatti isin barbaachisuuf godhamuu qabu. Ummanni Oromoo ta'anii ummanni guddaan uummata Amaaraati. Waan tokko isin taa'imu wal qoonnee የአማራውና አማርኛ ተናጋሪ ኮሚቴ ለማድረግ የተሰራ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ኦሮሞዎች በሁሉም ዞኖች በከተን ይፋሜ ኦሮሚያ ውስጥ የአማራውና አማርኛ ተናጋሪ ኮሚቴ ለማድረግ የተሰራ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ኦሮሞዎች በሁሉም ዞኖች እኛ አባጫዳ ስንጀምር ጆክ ጀመሩ የኛ አማራ ጓደኞች አባጫዳ ይሻለናል ሊጤፋ ይጠራ ብለው በቃ አመጽ አነሱ። ስለዚህ በአማርኛ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ትምህርት ቤተሰብ ትክክለኛ ውሳኔ ዋን ጀዴ አፋን አማሪፋ ጀልቀበራ ኤገሌ ኦሮሚያ ከሰ ስኩል ሄዶ ዱበታ እኒ ጀልቀበራ ኤገሌ አፋን አማሪፋ ከነሙን ዋን ተኡ ቀቡ ዋን ኢትፉፉ ቀቡ ጀዴ ጀቾ ገርተኒ ኩን ቪዲዮ ሲንዱራት ታካ ቪዲዮ ከነ ጉቱ ሳም ከነማና ኤርጌ አነስኒ ቢታካዮሚ ቪዲዮ በራ ኩማ ለማፍ ኩዳ ሰገሊት ኡመኒ አማራ ummata Oromootitti taane ummata guddaadha ummata Itoophiyaa keessa faca'e kan naannoo Oromiyaa keessa jirus bakka hunda jiru bakka bu'aa argachuu qaba gaafin isaa deebi'u qaba baay'ee kanarratti ammoo namni itti isin waliin dhaabbatee qabsaa'u ana jifu ka'a lafa maal eddan sigalee dhiiba anas duuba jiru kun mirga keessan akka qabsoon jijjiiramni kun dhufeeni jechuudha. Naafsa kanaaf kun kayroo saniiti inshallah egaa maaliif kan isin fide namni gariin hadha yeroon waa dubbannu lafaa kaanii akkanumaan deemna seeti kanaaniti gaafilee Oromoo irraa gaafatamee jira obbo Jawaar Mohaammed isin fidna gaafii maal jettu okay ammallee galatoom jaala kiyyatu viidiyoo tokko naa erge viidiyoon kunis yeroo bakki isaallee eeggatee yoo naannachoo baate inshallah viidiyoo asiin dura waan isin tuqaa ture yeroon geettee gabbaabna isin jenne viidiyoo hedduu galatoom jaala kiyya qaali namna argite kun maal ture kitaaba hadha inni Ingaabbuu jedhe maal irraa barreessee isin jenne asiin dura dubbachaa ture Ingaabbuun dhufee okay Oromiyaa jiitu okay sallee isin irraa baasaa egaa nama maqamna barreessa nama baas naan jettan ana isin baas blog isin godha inshallah isin jeetti durriyyeen taa caqasaa warri waa caqasuu barbaadan eegas mormitani kitaabni kanarraa inshallah jaala kiyya galatoom namna ergite kitaaba Ingaabbuu kana yeroo isaa eeggannee waan hedduu irraa dubbachuu deemna kana inshallah amma sagantaa adhaatis seenne waan amma deemaa jiru Ingaabbuulleen bakka ofii qabdii inshallah galatoom jaala kiyya qaali intervii Jawaar Mohaammed asiin dura godhan ijoollee Oromoo nama 86 maqaa keetiin dhumate hin gaabbitu jennaan maaliif gaabba kan inni jedhe maaliif gaabba mucayyoo maal jettiin abbooban namoonni kun ijoolleen kun maqaa kee dhumatanii akka ilma namatti namni du'e kun osoo du'uu baatanii jetteen gaabbitu nan hin gaabbuu jedhe osoo du'uu baatanii kana viidiyoodhaan inshallah bal'inaan isiniif hinnaa jechuudha gaarii galatoon jaalaki inshallah so kanaafu wanni kunniin waan dhakaafnuuf osoo sagantaa kiyyatti hin seenne waan kaafnuuf qabna Jawaar Mohaammed siyaasaa dalaguu mormuu mirga qaba
100% harka dhibbaa dhibbatti siyaasa dalaguu paartii siyaasaa ta'e as bahu harka dhibbaa dhibba mirga qaba. Dhibbaa dhibbatti maal dura dhaabbannanu yeroo biyya tana keessatti ummanni karaa nagayaatitti dhufaa jiru ijoolleen gaara jirtu gartee gara gandaa galaa jirtu namni ummanni nagaa dheebutee nagaa hawwaa jiru yeroo kana keessatti gabbaasanii ajandaa godhuu miti kitaaba katabuu qofaa miti miidiyaa irratti dhiyaatee wanni hadhaaf kalee amma deemaa jiru waliin argaa jirraa keessaa isin dhageessifne. Namni kun mirga qaba. Waan fedhe jedhu akka fedhe qabsaa'u garuu uummata Oromoo irratti duulli guddaan amma jiru kaleessallee jiru wanni jala isiniim Oromoo qabsaa'e namni jedhee lafa dhiitu Oromoof hin qabsoofne jala sararee harka dhibba isiniim eenyuuf qabsaa'e takka ilmaan Oromoo taayitaa irra jiran malee takka nimee gabbaasee namni mootummaan nama biluu akkas jedhaa jedhuun haga hadhatti mallas ni faarfama jeneraaloonni mallas ni faarfaman naftanyoonni ni faarfaman Oromoonni abaaraman haasaa madda dabarsee jira. Dhaabbichuudhaaf warri isa waliin jirullee akka warri dikteetara ta'aniif sirna hin qabne hattuu ta'an dabarsee jira jechuudha. Hatta ji'a lamaan dura gara biyyaa dhufee waliin haasa'ee gaafadhee deebii san qajeelloon naa deebisa jedhe ifatti. Abii dikteetara jedhee jira. Isin dhageessa jechuudha. Namni an barbaadu fangoo fiduu barbaadu tokko waa'ee lammaa gaafatamee lammaa jedhe. As ammallee maal jedhe Itoophiyaa jedhama namni hedduun Oromoof qabsaa'ee jedhan. Ana siin dura isiniin wuma ana sinii hime adda Jawaar dubbate dhagaa jechatii. Waan ana siin dura isiniin an barruu harkaa qabna kaa barruu gaafa Atilaantaadha. Itoophiyaa akka sibiilaa ijaarraa jedhan. San keessatti naannoo Oromiyaatitti sirna gadaa gadhaabuu naannolee kaawwan keessa amantii kiristaanaa gadhaabuu. Ana namni gaafate Islaamoo jedhee Musliimni tapha kana keessa hin jiru. Dhagaa ilmaan Oromoo yaa uummata Musliimaa dhagaye. Jaraan dhagaa qabrii qabna dhagaa. Diinii keenya wanni nuu caalu nu maraayyuu hin jiru. Kiristaanni illee waaqeffataa illee Musliimni illee amantiin kamuu walqixa Itoophiyaa keessatti mirga qabna. Qixa tokkollee tokko hin caalu. Ilmaan namaat biyya kana malee biyya biraan qabu uummanni keenya. Amantii fedhe abbaan hordofuun mirga isaati. Gosa fedhe irraa dhalachuu rabbitu gosa irraa isa uumu. Amantii abbaa fedhee fudhata. Kan fedhe filatee abbaan of kan itti gaafatu Mustafaa miti. Jawaarii miti Abdallaa Baqqalaa miti yookaan Abbichuu miti. Rabbi jechuudha. Oofachuu amantii ofii mirga dhibbaa dhibba qaba. Garuu sirnuma kaleessaa gadhaabuudhaaf obbo Jawaar. Sirnuma kalee. Viidiyoon isin kaleessina jechoota jedhame kutaa Arsii keessa dhaqee dalagan amma achi musliimaa kiristaana jedhamu hin jiru qalamee kawwan qalame jechuudha albee nam sadiin qabanii qalan Hamzaa Booranaa Baqqalaa fi eenyu ta'anii nyaachisan uummata keenya dirqamaan dikteetara namaan jedhamu. Maraaraa Guddinaa Ameerikaa dhaqee kutaa Arsii dhandhee foon Islaamaaf kiristaanaan qalaa jennee waliin nandhee nyaadhaa ammaachonni bismillaa jedhanii qalan hin jiru. Wokaan basmaam jedhanii qalan hin jiru jenneen jedhe. Inni mataan isaa kaayoo isaati kun gaafa naa ganna 6-7 yoo waan Islaamni qalee kiristaanni qalee yeroo sana achi deebi'an fuudhee cilfa kaanii kaan keessa oofaa ture. Kun maali kaayoo isaati. Ammoo inni ni tole kaayoo fi ifa godhee lafa kaayee jechuudha. Kabiraati keessaniin ifatti jechuudha 100% Itoophiyaa dubbatee rama intarvii irratti amma kammaa isiniin. Gara hangoo dhufuu barbaaddaa yes yoo warra kanarraa hafte. Itoophiyaa Oromoonis mirgi isaa eeggamee Itoophiyaa jabbuu ijaaruu deemna jechaan duraan isiniin jechaa ture. Maaliif Itoophiyaa ijaaraaf miti bara? Ni deeggara Itoophiyaa ijaaruu namni hundinuu. Wanni uummata keenyatti waan biraa wanni duuba dalagamaa ture waan biraati. Uummanni keenya beeku adda isinii baasuuf bara waan bireefu. Jawaariin qalaa fannisaa jalan deemnaa isiniin jechaan jiru. Adda baafadhaa deemaa eenyu namaa. Hawaasni keenya uummanni keenya nakamu warri albee qalattanii jiran ajjeesuu yaatanillee. Adda baafadhaa dhagaa. Biyyi kun irra isinii deebi'a. Uummanni keenya anaaf Jawaarillee
baqqalaallee lammaallee ebalullee biyya feene deemnee jiraachuu dandeenya. Hawaasni keenya biyya biraan qabu tana keessa jiraata jechuudha. Biyya kana qaba uummanni keenya hawaasni keenya. Ilmaan namaa yeroo cufa haannee lafa naquun fixuun qalchiisuun geennee sadarkaa hadha wanni kun ifa baay'isanii dubbachaa jirru uummanni Oromoo wal qalee wal gurguree waan takkaan ta'in hadha nafxanyoonni illee dhaabbattee gamasii namni hundinuu zabana mootummaa kanaa namni gurgurame wal qalee ibiddaan wal fannisee jira dhugaa. Maaliif eenyu dalage? Warra kana duuba taa'ee dalage. Duuba ta'anii dalagan. Hadha kun alhamdulillah ifa ba'ee jechuun hojii dubbanne yeroo nageen ijoolleen Oromoo gara biyyaa galaa jirtu nafxanyoonni ilmaan ofii galchuudhaaf uummanni Amaaraa dhiifama. Uummanni Amaaraa ilmaan isaanii galchuudhaaf gabbaa'etti miidiyaa gubbaa gabbaamee hadha hin galinaa ifatti. Jecha Jawaar Mahammad jedhee jiraadha. Ilmaan Oromoo roorroo mootummaa kanaa baqatanii bayan 100 ol ka gaara galanii jedhe. Hagam 100. Qabadhaa. Yaa ilma namaa qabadhu taa'i. 100 olii jedhe warri gaara seenee shanee jechuudha. Yookaan Jawaartu saalfataa yookaan Mustafaa saalfataa naa qabadhaadha guyyaadhaa kan hojii. Galuu jirti ijoolleen Oromoo guutuu ni galti. Yoo 10,000 gale Mustafaan kijibdu 100. Yoo ijoolleen gaara okay sinirra baasaa egaa kanallee. Enu Abdoo Jaalalaa besti okay. Egetan yoo 10,000 ijoolleen gaaraa tun galtan akka kijibdu arguu deemtan. Okay. Anaa of qal'aadha. Isinirra baasaa egaa namoonni hin barreessinaati. Dhugaan jirtu saba keenyaaf kana. Okay. Gara viidiyoolee obbo Jawaaraa intervii isaaniititti waliin hiinqee akkasii wanni martuu nu bareeddi. Laalaa waliin deemne. Ifatti baafnee hogoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisudha. Kan gama dimokiraasii maltipaartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasa'u. Dhagaa. Maala sabtan yeroo ustaanii. Yeroo telefoon negoshiyeetii godhaa turan yeroo sanitti. Maqaan isaa baaruuf nama suudha bara Ameerikaa dhufee ture. Bilbila hoggaa sobnu I think on the second phone call sirna mootii jaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqe immoo itti dhiyaadhee baay'een yaade. Okay. Xiqqoodhaa beekaa. Jecha tana gubbatti. Laala afaan Oromooti kan dhageettanii isin dhagaa. Telefoon negoshiyeetii godhaa turan yeroo sanitti. Maqaan isaa hoggaa dhufu nama suudha bara Ameerikaa dhufee ture. Bilbila hoggaa sobnu I think on the second phone call sirna Faristiinoo maali? Ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Okay. Sirna dimokiraasii ijaaruuf fedhiillee hawwiillee akka hin qabne naaf ifa ture jedhe. Okay. Kana eenyu kenna uummata Itoophiyaatiif kenninama uummata addunyaa. Eenyutti uummata addunyaatti uummata Itoophiyaatti afaan Oromoo dhageettan keessaayyuu ardhaa sirna san ijaaruu yoo dhabe eenyutti Jawaariin alaa galche, OMN alaa galche, Shanee alaa galche, Gimboo Sabaatti alaa galche, warra hunda eenyu galche. Maali sun? Dikteetarummaa ni danda'a yeroo san. Hangoo argatee guutuu galchuu dhabe hiwachuu baradha sila. Guutuu isii yoo lattambise tokko isii hiwachuu hin jirtu. Nam tokko sosoo hin danda'u. Haganallee dubbattu kunillee laaqamu. Garuu uummanni arguuf galchaa bichuu ni beeka. Haa uummanni argu eenyu akka ta'an. Hinaa'u kan diin beeka. Jara akka jirri qullattaftee isa dura dhaabbachuu hin dandeenye waan beekuuf galche. Isin qullattafte qullaa zeeroo. Dimokiraasiin jiraachuu bira dabree haadha uummanni laala bahaadhiya kaabaa kibbatti uummanni gosti sadiin gugurdoon biyya kana keessa rakkoo uumaa turte Oromoo fi Amaaraa fi Tigreen hundinuu garaa nagaa dhufaa jira. Without any question gaafii takka malee. Gaafii takka ganda ofii gubee namuu taa'aa jedhanii dadhabanii namuu nagaan osoo mootummaa kadhatanii galaa jiran all of them. Takka lammata akka addunyaa Itoophiyaan amma Ameerikaa irraa eegalee Itoophiyaa wajjin dalagaa jiran. Itti isin dhufu kan isinitu qabna. Poonti kanaan wal qabsiisee waan amma Ameerikaan dalagu jirtu Itoophiyaa wajjin. Biyyoonni guddaa Faransaay hundi Jarman, Jappaan addunyaan Itoophiyaa takka akkana waliin dhufu hundi waliin dalaguudhaaf qophaa'anii dhufaa jiran. Biyyi tokko Itoophiyaan dikteetara itti laf keettee hin jiru. One country. Jawaargaruu maal jedhe wanni Keeniyaa gabbaaneef istirateejii bakki teennee irraa dalannu Keeniyaa keessaa jettaatis dubbachaa turre.
Keeniyaan lafa waan hundarraa bakki irraa biyya tana diiguudhaaf Somaaliidhaaf Jibuutii Ijiptiif Eertiraa wajjin faannoo wajjin shanee wajjin dalaguudhaaf istiraateejiin achi himaa turre kana ni beekna waan baay'ee waan namni beeka kana namni hunduu qabadhataa ilmaan Oromoo dhugaan gad dhufu jirti amma bagga ba'e jawween tokko siyaasaa ka amma eenyu beekaa akka kaleessan kaa ala taa'ee namuu barkuun kaa waliin dalagu namuu amma alhamdulillah social media ganni gad dhufe gingilchine waliin lafa ol kennaa jechuudha eenyutu caala siyaasaa beekaa eenyu karaa gubbaa jira waan baay'ee waan haqa jirtu dhugaa jirtu ragaa waliif fidaa amma akka duraasa wal qeeqoo larrabsuu duubaa osoo hin taane face to face yoo innis miidiyaa biraa gubbaa dhiyaate faayitii ol goona inni illee gabbahee jira jedhee jira jechuudha miidiyaa irratti gartee bahaa jira kitaabni isaa Mawaayiduun gabbaasa interview miidiyaalee inni dhiyeessa innis gabbahuu jirra jedhee jira sochis seenna jedhee jira ni garraa jechuudha. Maali sochi baase duraan duuba ta'aniitiin baloo jechaa turan Amaaraan baloo Oromoodhaan dhiibi jechaa turan qindeessanii waan ta'u guutuu warroota biyya kana diigan wajjin Keeniyaa ta'anii dalagaa turan amma hoo shaneen diigamte faannoolleen galuu deemti baraaruudhaaf ammoo amma wanni amma miidiyaa rabbanii faannoo baraaru akka itti baraaranis kana gaffitee ragaa isinii kaleessa warri gartee isaaf nu ajjeesuu deemtan eenyu jawaar akka ta'e ufuma gurra keessanii teettanii isin viidiyoo hedduu isinii gaffin namni okay go ahead namni Abiy sirna dimookiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akka isa hojjetan sin qofa jechuudha. Kan ammoo qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jirtu jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita. Gaafa inni Ameerikaa dhufe to'attoon keessa ibsitu namni achiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isaan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti Lammaa Magarsaa yaaddanii Abiyin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'utti jetteen atin. Sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjennu yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda. Garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akkuma uumuu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa. Dhageettanii dhagaa gaariin bakka sana yaa girrisaa dhagee gurru akka gurra goisaa guurii guuradhu girrisaan caqasi. Yoo girrisaa otama gaafatte inni Oromoof qabsaa Oromiyaa akkas godhaa siin jedha. Irra sii deebisa gaarii dhagee girru xiqqoo dubarsiisa dhagee. Isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimookiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Dhageettanii? Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sana dukka dubartii isin deebisaa? Including maatiin kiyyaa'u buleetiin xiyyeeta akka itti ijaaramu uumu uummattoonni isii keessa jiran garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akkuma uumuu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Dhageettanii? Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimookiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Okay. Yoo ifa isiniin xinaa haasofni kun. Itoophiyaan fakkeenya mucayyoo inni gaafatte waan san bira kuteeyyu. Kan mucayyoon gaafatte abbichuu kaadiree gootee Lammaa Magarsaa muummicha ministeera haa ta'uuf qabsooftee ati hawwiin keessan jetteen. Inni san dhiisee maal jedhe? Ani Itoophiyaa ani ijaaruu deemuu fi Itoophiyaan abbichuun ijaaruu deemu gargarii jedhe. Ani Itoophiyaa uummanni Oromoof sabaa sablammoonni keessatti uf argan ijaaruu deemaa jedhe. Waan abbichuun ammoo nugusa tahee lala barakanuma nugusa tahee Itoophiyaa bulchuuf nama isa faarsu gubbaa irraa gadiitti qopheessuu deemaa jedhe. Ayyee adda fudhaa isin gingilchaa. Adda isin gingilchaa adda fudhaa afaan Oromoo dhagaa hartanii bakka isin baafura siyaasaa kana akka inni itti waa midhisu. Gaafii gaafata warroonni addunyaa kana gubbaa jira yeroo gaafiin kallattii itti dhufte miliksanii akka taasisan. Gaafiin gaafatame waa'ee Lammaa Magarsaati.
waa'ee Lammaa Magarsaati. Ati Lammaa Magarsaa aangoorra kaa'uu deemta. Inni ka deebise ani Itoophiyaa akkana ijaaru abbichuun ammoo Itoophiyaa agartee dikteetara nugusa irratti ijaaruudha jedhe. Haa ta'u nugusa yoo nagaan Itoophiyaa bulcha. Biyyoota Arabaa nugusa bulchaa jira. Yuroopiin nugusa bulcha. UK fa'aa nagaan jiraatti. Haa ta'u wanni nugusa ta'uu miti. Ummata biyyattiidhaa nagaan bulchaa walqixxeessa. Amantii namaa walqixxeessa moo egartee nama qooda. Including maatiin kiyyaa'u labboleetiin tiikkatti akka meegaa namni duuba gaanni garaan gootu. Dhagaa. Qeequu toofnaa aboon irraa callisii. Obboleetti. Oromoon aangoo nu qabatee jira. Mee kan wallee rahaa ittiin goona. Ittiin gammanna. Dhiisiidhaan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan kanarraa ka'ee kan dhufu. Hidhamuunis ta'ee walitti diddaan hunduu kan dhufu. Fundamental world view. Societiin nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waan. Nullee tananii fudhan inni waan jedhe wanni an deemuuniif inni deemu gargarii jedhe dhuga. Tanan fudhan namu. Itoophiyaan Jawaar fedhuu fi taabbichuu fedhu gargari. Itoophiyaan Jawaar fedhu akkuma gaaf duraa kitaaba harkaa qabna jedhan mormuu hin danda'an. Harkaa qabna heera isaa fi baasanii itti kennanii jarri Atilaantaan nu hiran. Maal jedhaa naannoo biraatti amantii kiristaanaa Oromiyaa keessatti waaqeffataa kana Islaamni tabaan ala hagana tokko amantiin uumuu deemu. Lammata inni Itoophiyaan inni jechuun mirgaa sabaa sablammootaa eegee Itoophiyaa gartee jabduu akka sibiilaa takalee deebisuufi jedha. Abbichuun ammoo nugusa ta'ee nafaarsaa jedhee akkasii jiraachuu barbaadaa jedha. Eekaa amma tana uummata adda keessa fudhatanayyee. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna. Bineensonni irras jechaas turte. Tarii sanbadotti jettee hojii waliin. Gaaffii ajaa'ibaati. Maal ta'eef fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu sana ummanni mormitoon manguddoon dhufanii waajjiratti. Gaaffii inni galeemi? Gaafa gara biyyaa galtee bilisoomnee jirra jettee barcumaa mootummaa kana jala qabuu qabna jettee laala ka amma waan ajaa'ibaa fide gaazexeessichi. Barcumaa mootummaa kana jala qabuu qabna jettee adda akkamiin mormitee kana jette dubbiin dhufte. Maal jedhee deebisuu jiran adda kiyya tahee nama na gargaaru abeeruu san gara biyyaa gaafa gale nama na gargaaru abe adda kiyya tahee jennaan san jedhayyee meetuuf abbaa. Muuteera wayyaanummaa naa deemu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe aangoo qabatu. Natiin kan. Ofii shakkii beektaa. Ini nafte ofii kan goo barbaadde ofii akkuma dhiiroo sirba mammaa Oromoo tokko jira. Dhageettanii isinii fana fakkaate. Barkanaaf gabbaanii haasuuf nu hayyoota namummaa namni hayyu jedhee faarsu ni garraa jennee ni deemuuf kanaa bira. Dubbiin waltajjii irra gabba'u akkalee sanii miti. Maal jedhe? Kalee gara biyyaa galtee bilisoomnee jirraa mootummaa kana jala barcumaa qabuu qabna jettee. Ini amma kunuun Itoophiyaa akkanaa ijaara inni Itoophiyaa akkasii ijaara jettee dubbachaa jirtaa kan jedhu gaaffii hin dhiyaanne. Maal jedhe adda kiyya tahee uummanni nu ko barbaadu diina kalee ofirraa galchine ilma Oromooti kun kafalee haa ta'u kana waliin deemna jedhee adda kiyya tahee. Yeroo shanee jara gaaran naqee biyya tana akkana jeeqee ajjeechaa abbichuu maal kan inni lafaa kaaneeti. Addaa fi laal adda laal. Addaa bara gaafa Jawaar akka sadarkaa guddaa jiru san adda kiyyaa fee jedhaa jira. Uummanni Oromoodhaa dhugaa. Gara gartee ilmaan Oromooti kunillee jedhee uummanni garas godhu. Dirqamaan uummata kana duriyyee ijaaranii hattuu ijaaranii biyyi kun akka jeeqamu godhan jechuudha. Kanaaf dhugaan tun ilmaan Oromoo dhiifamallee naa godha. Dhagaa ilmaan Oromoo saba kiyya lammiitii. Yaa saba Oromoo na dhugaa barbaadu. Singalee. Anaami kan jechuun jiru isaa bara. Adda ta'e yoom gaafa gale sanii bara. Adda kiyya ta'e nama na deeggaruu dhabe. Uummanni manguddoon marti cadhinaan jedhan ilmaan Oromooti kan biyya bulchaa jirullee anatu maraatee jedhee gaafadhee laal. Kudha tokko ta'anii hojiin manaa bayanii kudhan gara godhee tokko mana godhee eenyuun maraatee isaan beekamu. Ofii shakkee I said maybe I'm wrong. Maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine. Let me give it a try. Akkasii okay. Yoo dattan gaafa nyangoo hubate boolisi nyangoo hubattee yaa'ee wanta gargaarte amma dandeenye walaa gargaaru. I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u. Waan hin beeku hojjennoo beeku jiru ta'e hamma danda'een. Dhageettanii kana kan wallahi rabbii kan akkatti dhugaa galchu laala. Uummanni akkana naan jennaan nama 11 karaa deemee jedhe tokkochi keessa faallaan deemere waan jedhan nama fakkeenyaaf 11 waliin deemu keessa tokkochi yoo faallaa deeme 11tu hunda harkaa qabaamre akkas ta'ee jedhe adda kiyya. Kanaan waan godhuun qabu waan garaa qabu garama qabadhee
nama kana waliin haa dalannu jedhee jedha laal. Gara qabateeti bar. Fudhatee osoo hin taane mormii isaa akka wanni kun fudhatama hin qabne akka mormuu deemu qabadhee hayyee waliin haa deemu jedhee jedhe. Amma deebii kam deebisuu jira ati kalee bar bilisoomne jirra mootummaa kana barcumaa jalatti haa qabnu jettee ka jedhu deebii dhufeef deebii deebisaa jira. Dhugaan inni eelatti jedhee ka jedheef kana jedhin jiru. Sababni inni kaleessa maali adda ta'e nama gargaaru dhabe uummanni Oromoo illee manguddoon guutuun isaa namni na jibbe adda kiyya ta'ee jennaan waan godhuun qabu waan garaa qabu gara maqqabadhee waliin haa deemnu jedhee jedhe. Okay. Waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deemin garuu milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf narra akka gaafas waggaa tokko ol karaa deebisuudhaaf yaalaa ture hin dandeenye garuu jedhe. Karaa kamitti? Karaa kamitti? Karaa biyyattiin tun sabaa sablammoonni uummanni guutuun akkuma duratti inni jedhe san bakka bu'oonni naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti miiliyoona tokko jira jedhee qabaachuu qabanii uummanni Oromoo kaachuu gartee amma uummanni Amaaraa bakka hunda waan jiru maal godhuu qabama olaantummaa naannoo hunda keessa qabaachuu bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti hadha obbo Shimallis Hayyuu Dureedhaa itti aanaan Amaaraa ta'uu qaba yookaan Hayyuu Dureen Amaaraa ta'uu Oromoo ta'uu qaba jechuudha. Yookaan itti aanaa yookaan ganda mara keessatti maal jedhe faca'ee jira jedhe haga uummata Amaaraa naannoo hunda keessa akka faca'ee hin jiru. Kanaaf ana isin duuba jira isin dhiibaa gifuu jedhaan wanni tokko sodaattan hin jiru. Yoo adattan taate gaafas ijoolleen gaafatte akkamitti kana godhuu dandeenya naannoo biraa keessatti jennaan isin bar uummata guddaa faca'ee naannoo Amaaraa keessa jiru. Itoophiyaa keessa jiru. Keessaayyuu jedhe qubeen afaan Amaaraa takka irra gadirraa eegaltee baratamuu qabdi jedhe. Akkuma baacaa nu barachuu jirutti warri gariin kanaaf jecha iyyannu. Okay. Asirratti dabarsuu qolduraa akkanuma siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa. Yoo jara kanarraa hafte. Akka nama tokkotti dhagaaka. Akka nama tokkotti Itoophiyaa bulchuu yaada qabdaa. Jennaan maal jedhe? Yoo jara kanarraa hafte. Jara kam ilmaan Oromoo irraa jechuudha. Yoo jara kanarraa hafte. Jechi namni siyaasaa deebisu. Yes yoo jedhe yes lakki. Okay itti fufa laalame. Dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Analoojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya heddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya kana garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaalessa wallahi uummata nagayaati beektaa? Biyya kana dagartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan. Furtuu parsan gaazaa irratti sa. Okay gaafiin gaafatame maali? Gaafiin gaafatame maali? Biyya tana bulchuu heddaaf duratti jennaan yoo jara kanarraa hafte jedhe. Deebisuu deemee oolama. Itoophiyaa jabduu gadi kaleessaa san jechuu barbaade biraa deebi'ee maal jedhe? Uummanni biyya tanaa bar miskiina. Taaksii yoo hagana irra kafalee dhaqeema. Waa'ee bulchiinsaa irraa bayan mallee maal godhu jira? Hin qabu kaa deebii. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000 dabalanii milishaan miila bitaatiin sadii ta'a uummanni kuni diina irratti hin diigamanii. Gaafiin waa'ee taaksiitiin biyyi guddachaa jirti maal kanaa miti. Nagaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een yoo tokko hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun. Okay afaan Ingiliffaatiin inni kaa ittiin hima Faranjii gaafate kanaaf gaafii gaafate deebisu jira Faranjii fi Ingiliffaan deebisee kan Ingiliffaan deebise maal jedhee Itoophiyaa tana Dr. Abiy Ahmed irraa seef gochuudha jedhe jechuun Abiyin harka baasu. Waa'ee bulchiinsaatti biramu maal jedhee Itoophiyaa tana abbichuu harkaa fuudhu. Okay sirraa baasaa eegaa abdii oroo. Nama isin dhibu sirraa baasaaf shiru isin katabina. Isattuu Abiy mormii wajjin deeman ittiin deemaa jiranii maayinoota bakkaan ta'ee isaan deeman booda. Laafi. Hin dandeenye ka jawwee kiyya akkam gootaree oofuu turtanii hin dandeenye oofuu. Maal jedhee Abiy warra isa waliin bulchu. Amma warri abbichuu waliin bulchu kun hedduun isaa Jawaarii fechan unu qaluuf deema. Jawween garuu dhiira waan takka yaadadhan. Warra isa jala shulshulullee guutuu waluma qabeetumaan akkuma siin dura jedhe san hundi isiitu jedhe tokko keessaa fuunu hin jiru. Warra na jala shulshultu jira jedhe asiin dura yaadadhan. Ana hangoon dhufaaf. Hadhallee ammallee deebisee ni jedha as keessa ni jira. Hundinuu baroorruma qunnamee waliin haasa'e deebisee as gubbaa saaxila amma itti dhufa.
Gaafa warri kun karaa irraa goran eeyyen gara bulchuu san inni dhufaa jedha. Vaakum godhuu yaadan dhabamsiisuu hin dandeenye garuu hoggaa jaa deekaannaaf vaakum gochuu hin dandeenye yookaan haxaa'uu hin dandeenye jechuudha. Yoo isaan karaa irraa goran ni dhufa osoo isaan jiran garuu dhufuu danda'a yallee. Okay. TPLF warri malatillee hamtu turan. I fought them. Yaa'ii dhagaa. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni hin kijibanii. Yoo kijiban garuu kijiba si amansiisuuf kijiban malee. Badii dalaguuf miti. Jarri kuni kijiba si. Warri Tigree illee warri biyya bulchan ni kijibanii garuu wanni kijibaniif si amansiisuudhaaf isaan kijibdoo osoo hin ta'in. Garuu jarri tunniin hayyee Oromoo tunamu. Garuu jarri tunniin. Okay, kamen. Kijiban san ifiifillee amanan. Hin kijibanii jarri jirniin garuu ni kijiban san ufiifillee amanan Oromoon. Okay. Dura biyyan ture. Argeen ture. Jalamaan dura biyya ture. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii. Amma fagoo kan seetanii gaazexeessota waan biyya sanii waan nama hubattan baay'ee jira. Waan diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaa faanan mana hunda keessa yaa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoo diinagdee taasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafa dhaqee jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktor waggaa 15 akka isin jala irraan dabarre biyya dhaqee jedhe ji'a lamaan dura warri amma biyya bulchu kunniin hundinuu kijiban san ufumaa deebi'anii amananii jedhe na wajjin waliin haasa'ee jira an jara warra kana jechuudha. Baawurraa biyya bulchu kana waliin haasa'ee jira waan kijiban deebi'anii ufumaa amananii jedhe ammallee akka waan daadhiif dammi biyya mara keessa yaa'uutitti guddina biyyaan nutti himanii jedhe. Dhagaa ka bara amleen waliin haasa'ee jawaan warruma isa deeggaruu fi isa kana hangoo rabbaasee boru hangoo dhufaaf amma namni ugadiin guban qabu warra waliin ijaaran ka waliin deemu ka icciitiin isaa bahee bakka hunda jiru jira warra jawaar kana wajjin egar waa godhu bakka hunda keessa waliin deemu jawaar warra kana waliin haasa'e maal jedheen deebi'e hin kijibdii jedhe kijiba jaraa ji'a lamaan dura biyya dhaqee waliin haasa'ee deebara kijibde san yoo ati hin kijibdan jedheen amantii jedhe gartee waliin haasa'ee jira jara na bara waan nu keessa jiru siyaasaa akka dalagan laala. Marroon asiin dura maal jedhe warra ijaarre akkanaati amma warri sun achuma taa'a waan akka seenaa isinii katabna malee homaa godhuu hin dandeenyu achuma taa'ee gaafa kasaaroo jechuudha. Yoo illee nadha warra waliin haasuufni biyya dhaqee namoonni sunniin ni kijiba san ammoo ni amansiise wanni isaan jedhan ammoo akka waan dammaaf daadhiin mana mara keessa yaateetitti nutti himanii jedhe hayyee. Jaartiin narsiidha waggaa 10 jette. Garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafa dhaqee yaa jiran bakka inni Finfinnee akka garuu uummanni waan nyaatu hin qabu dhagaa ilmaan Oromoo lammiiti dhaqi sarchi godhi namni jawaar gargaartullee abbichuu gargaartullee waan biyyoonni guddatan Ameerikaan federal Itoophiyaa keessa jira maaliin tokko uummanni karaa gubbaa dur Itoophiyaa keessa guute barbaadinaaf jawaar irraa eegani uummata keenya dhagaa akka gaarii uummee nama dhagaa akka gaarii na dhagaa ilma Oromoo bakka tanatti irraa badhee isiniif uummata Harargeet akka jedha uummata Arsii eessa jira yoo isin jettan Finfinnee keessa namni guutee adda isa na dhagaa akka gaariitti lammiitiin dhagee jaarsaa jaartiin tokko arge. Akka gaarii na dhagaa yaa obboleewwan ta'e uummata musliimaa asumaan uummata keenya waa dhaamna. Uummanni keenya manaa yaasanii yaa lammiitii dhagaa akka gaarii waan rabbiin kun uummata kana godhuu deemu na dhagee Oromoo. Wallaahi waan rabbiin boru uummata kana godhu. Naannoo Arsii uummanni keenya loon gurguratee mana gurguree oorruu gurguree karaa gubbaa deemee kadhata. Harargeen wanni Finfinnee guute amma haa uummanni Oromoo kijibaa naan jettan masjiidolee dura dhaqaati ilaala akka booltee jedhaani uummata keenya. Maa dhuftan wallaahi Oromoo ana guyyaa qiyaamaa itti gaafatama yoo kijibe ana itti qabama maan angootan hadda Finfinnee jira isinitti maa dhagaa maal akkana jiranuun jedhanii gandaanu yaasanii dhufne ilmaan baattee deemu ilmaan shan ilmaan jaha wallaahi Oromooti waan uummata keenya irra dalaganiif bara wanni iyyinuuf hadda uummanni keenya hedduun duriyyee waa quban qabneef horii dantaa ofiitii deemu waan hawaasa keenya irra dalagaa jiran quban qabu maali Finfinnee akkana jira jedhanii barqa warri qabeenya qabu gurguratanii adda bakkatti galan hin qaban mana gurguratan loon gurguratan oorruu qaban hatta gurguratan magaalaa guutuu guutuu uummata keenya. Hadda kunuu himaa jiran siyaasaa isaan dalagan laala ijoollee taan biyya rabaatitti oofan taan gaaraatti oofan uummata keenya yaasanii kadhachiisan. Ispaaltiin Finfinnee adda uummata Harargeetiif uummata Arsiitiin guute. Nagartu uummata gara biraa uummata Jimmaallee haga tokko ture asiin dura hedduun jira nama yoo xiqqaate hadda uummanni keenya ka Arsiitii keessaayyuu mee uummanni Harargeedhaa hedduu maaliin buqqa'ee dhufe uummata gaafa gartee lola liyyuu haayilii buqqa'ee dhufe
ilmaan arsii na dhaga'aa kijibduu naan jedha. Yoo xiqqaatanii xiqqeessaadha kumni 50-60 buqqa'ee hin xiqqeessan bara. Asilaa kuma 130 isiniin jedha. Magaalaa Finfinnee keessa kan ajjira. Siyaasa ittiin dalagachuu. Ijaaranii uummata keenya buqqisanii. Wallaahi yaa saba koo mee warri Finfinnee keessa beektan mee koottaa Piyaassaa guyyaa jimaata namni as keessattu kijibaa Mustafaa naan jettaa gabbaate koottu Piyaassaa masgiidaa banii masgiidii yookaan warri beektan ataakiltaraa jiru kana guyyaa jimaata koottu. Soomanni Rabbii dhufaa jira koottu yoo ati nama 500 haga 1000 ilmaan Oromoo ilmaan Arsii irra guddaan ittaanii Harargee ati hin argin kijibduu naan jedhe. Ijoollee kan quban namni ijoollee takkaa lama qabu xiqqaa. Guutuun uummata musliimaati. Yoo ati dhaqaa ammallee na kijibsiisu maa gandaa baatan yoom gandaa baatan jedhaa gaafadhaa. Yaa uummata Oromoo. Anillee isinillee guyyaa tokko Rabbiin gaafii irraa nu gaafadha. Isinillee isinirra ga'a. Rabbiillee jecha na ergaa maleekaallee wanni hadhas gubbaa teennee haasofnaa jechi kun kijiboo ta'e waan uummata keenya irratti dalagaa jira. Waan hawaasa keenya irra wallaahi karaa gubbaddeetti dubartiin teennadha. Karaa cinatti. Wallaahi akka munaafiqaa isinirra deebi'ee isinii kakadha. Aayyoo hedduu taa'ee waliin boohee nama yoo ilaalte bara takkaa jiruu rakkoon argin. Karaa gubbaa teettee imimmaan dhaqqoo akkana keessaa gajjugu. Maa kadhattanaayyoo. Yaa ilma kiyya. Finfinnee akkana jira jedhanii nu baasanii mana oorruu qaba loon qaba. Kana mara gurgurree biyyaa yaanes amma bakka itti galuun qabu. Hedduutu ni gala naan jedhee waan danda'u tiraanspoortii irraa baasee hodhaa deemaa galaa gana hodhaa jira akka kaa'e. Wallaahi yaa lammiitiyya yaa saba koo. Uummanni keenya wanni an bakka dha'ee isinii himeef dhufee haa uummanni Oromoo na kijibsiise. Kijiba wanni kun naan jedhee naa kijibsiisan. Galgala kan amma galgala amma reeftan dhiisan tuqinaa. Abdurrazaaq warra kana ijaaree Abdurrazaaq warra kana ijaaree of keessaa hin tuqiniis. Garee qabanii baroorra miseensa ijaaree kana dalagu jira. Hin tuqinaa haadha ga'u taa'ee. Ila amma galgala kana wallaahi ana guyyaa qiyaamaatti qabama dubartii jalbaabaa 3 ana obboleewwan tiyanam 3 bagdaluu gabbaanii waliin makina keessa teenuu haasawuu dhufte waan jedheen obboleessi kiyya tokko afaan keenya dubbatanii bara eessaa dhufte baalee roobeeti roobee diidaati makina ofuu waan jedheen nuu kennaannaan isin maa yaatanii kadhattan jalbaaba uffattanii qaaba uffattanii jedheen hin rakkannee biyyaa baanii hin kijibin jalbaaba uffattee qaaba uffattee hin kadhatini kun shari'aa islaamaatillee miti deemsi hin kennu jedheen. Bakka itti galuu hin qabnu galuu barbaadaa jetteen si galchaa beenaa jedheen eessa gandi kennaa achirratti roobee diidaati nuun jette takka. Ni dhufte ammallee ijoollee qabattee isiin lamaa. Maa kadhattanii jennaan gandaa baanee ganda galuu dadhabnee rakkannee kadhachaa jirra. Maaltu gandaa isin baaseen? Amma nu gargaartammoo san nu gaafattan jettee isin gargaaruu deemaa jedheen namni waliin jiru. Maaliif kan isa ilmaan Oromoo waan hadha sabni keenya keessa jiru namni kijibsiisuu barbaadde koottu jibaan iftaani. Barammaa achi nuun gartaa xiqqaati. Bakka amma isiniin jedhu kana yoo dhufte hagan dubbadhe kana keessa nama 50-60 saagbirma baasee kana qabadhu. Nama si dhufe guutuu isaa gaba yoo xiqqaate namni gartee hiriira galee sidduu dabar. Baaftee yoo gargaaruu hin dandeettu guutuun manguddoo ijoollee jaartii nama keenya jechuudha. Guuraa dhaqee mootummaan manitti godhaa dhaqee adda adaan ichi dhufte yeroo ilmaan Oromoo makiinaan fe'anii guurantu jira. Hin dhiisan mootummaan dadhabee ka'a. Bakka hadha nyaatarraa nyaatantu jira Itoophiyaa keessatti. Nyaata akka bara foon wanti marti qophaa'ee guyyaa ganama galgala bakka nyaatarraa nyaatantu jira. Biyyi guddattee akkana qopheessitee siin gootu nyaata ekspaaddee Ameerikaan nyaata ekspaaddee ta'uu gahee sii kenniti bakka warri nyaatarraa nyaatu jira. Hadha kanuu kun mootummaan qopheessee nama 1000 nyaata nyaachisaa jechuudha. Wanni dalagamaan jirre Finfinnee keessatti hin jiru. Namni kun nama guddaa dhugaa walitti himneetuma siyaasaa akkanatti himka dalagan. Kijibaniiti miti wallaahi. Dhugumaan himanii siyaasaa kanaan waa hedduu dubbachuu danda'a. Obbo Jawaaroo siyaasa dalaguu barbaade. Mootummaa qabachuu barbaade. Waan nu hadha dhaabbannee teekinooloojii ture argaa jiran. Amma ijoollee bakka hundarraa naqanii karaa guutuutti ijoolleen kadhachaa turte. Mootummaan guuraa dhaqee maal barsiisan beektan hashiish waan kanaaf salphina gabbaa oduu musliima na dhagaan.
hadda sadarkaa hashiisha ilmaan xixiqqoo guutu leenjisaa jiran wallahi gaani laastika xuuxan kana jechuudha guutu kana isni gabbaasu deema mootummaallee dhaga'u deemtan baadiyaa guutu yaa lammi yaa saba koo yaa ilmaan namaa nama rabbi amante dhagaye biyya teena balleessaa jiran biyya teena diigaa jiran maaliin beektu si lolaanii miti nam tokko paartiin siyaasaa dhufillee cabsaan jiru ijoollee teena dardara lafaa dhufu ijoollee lafaa dhuftu kijibaan hashiishaan jimaadhaan zulmiidhaan namni hadha waan keessa jiru isin gartan waan hadha Mustafaan dubbate guyyaa takka isin martinuu inshallah irra geettanii waan namtichi sunaasee hadha ta'e naan jechuu deemtan inshallah annama olkee lafaa dubbatu miti waan argeesinitti maa jira qabri addatiya seenaan idana du'ee buluunni mala borduunni mala uma namni waan godhaa jiru mootummaallee waan aangoon nam tokkollee waan aangoo YouTube illee qabu dhugaa ammoo ni dubbadha ummata miskiina afaan hin qabne kanaaf ni dubbadha kanaaf najjeesu ni jala deeman halkanii guyyaa wallahi wanni afaan na qabdu hin jirtu rabbii kiyya malee haqa ni dubbadha haqa tan osoo dubbadhu du'a jechuudha ummanni keenna waan kalee keessa dabre akkatti kalee jiraanne ni beekna hadda Oromoo mataa ol qabattee bar waajirri guutuun Oromoo bar karaan guutuu baankiin bakka feetoo la xaxee ilma Oromoo gadda zanaa jedhee karaa gubbaa afaan ol qabatee makiinaa bareedaa qabatee namni keennaadha ilmoo namaatiin qixxaayee deemaa jira akka Oromootti wallahi dhugaa walitti himna namni akka Oromootti hadha mataa ol qabatu tokko illee hin jiru yallim abbaan feetee kijiba oofta malee dalagachuu jira ilmi dhiiraa Oromoo dalagachuu jirti hadha abbaa biyyaa taate daldaalachaa jirti abbaa qabeenya ta'uuf dorgomaa jirti Oromoo warri kijibaaf dhala kanarraa achi warri jechuudha maa diiddan biyya tana maa taphattan uummata keenya maal qaba sabni kun qabri sin eeggataa bari obboleessa keenya Jawaar ilaalaadha akka inni jiru ilma xiqqaaba namni kun akka inni himetti umriidhaan naa gadi akka inni jiru ilaalaadha nama daa'ima gurbaan kun lafaa dhufanu hammeenya biraa walitti hin qabnu naaf Jawaar maal godhaa uummata kanatti taphata ilmoo qabaa bari ilmoo irraa ba'uu deema bari inni qabrii qabaa namni kun bari yoo ati haqa dalagde wallahi fuula bar nama tokko wanni ati irraa beektuun fuula isaa irraa garta eenyummaa isaa bar wallahi eenyu akka inni ta'e kijibduuf nama dhugaa zaalimaaf nama dhugaa siyaasa wanni kun dhumattu barcumaa dhadharraa wal fixee namni gartee guuree raddaaraa wal godhu kun wallahi si waliin qabriin seenu zaalimni biyya namaa fi ilmoo namatti taphatte guutuu akira isiidhaan salphina guutuun akira isiitu jechuudha yaa ijoollee nu jalleen ta'in warra fitan warra halkanii guyyaan udduuntan dhagaa am Mustafaan as gubbaa iyyuu irra isin deebi'a mootummaallee na dhagaa jiraadha seentii cabxuu naan kennine hin barbaadullee dalagadhee alhamdulillah Itoophiyaa keessatti dalagachuu barbaadan ni dalagadha malee manallee lafallee makiinaallee akka namaa naan kennine hattaa qawwee hidhee deema mataa kiyyaa ofii kiyyaa hidhee deema takkaa balbala mootummaa dhaabadhee waan gaafanneen YouTube illee bananne maaliif niki jibda YouTube banatte dardara kaaniin ani mul'imo muslimaati YouTube haraama narratti waa hedduu nu dhorke maaliif dubbadharee dhugaa kana saba keenyaaf anadha nama namaru naqaluudhaaf deemu albee qabate akkuma caaluu galee nyaateen nyaachuu nama deeman keessaa tokko maaliif dhugaa kana maa dubbatta afaan naqabu bakka keessa dabarre beena karaa dhufne beena waan hawaasni keenya keessa dabarre beena akka tadha hawaasni keenya jiru beena ilmi Oromoo dalagachuu bar bakka mararraa galee hadha biyyatti dalagachuu dhoorkanii bar wal ijaaranii bakka hunda xaxanii hattuun qofti akka namni keenya dalagan ummata keenya mataa walitti buusaa jiran mallaqa qabatee ummanni keenya haga qabuun walirra buufnee waliin dalaganna jedhee bakka hundaa ka'e asitti lafa maraa dhaqee as keessa yaa'ee aladdacha'ee mootummaa kan dura dhaabbachuudhaaf onnadha jechuudha wal ijaaranii siyaasaa akka biyya namaatiif dalagaa namni si dhoorgan jiru wanni mootummaa mormanii dhara dalaguun ummata keenya galtee mataa waliin dha'u miskiina kanaan daldaalatanii uf dura qabanii ufi jiruu gaarii jiraachaa deeggartoota horachaa hawaasa keenya ajjeesisaa salphisaa karaa gubbaa yaasanii kadhachiisaa ijoollee teenya biyya arabaatitti baaraat fi bineensaaf qurxummii nyaachisaa mana hidhaa mara keessatti namni keenya saree isa nyaattee duruyyeen hadha miidiyaa gubbaa yaatee sheekuleen teenya ittiin arrabamtu zinaadhaan waan hundaa namni keenya beekame kun biyyi kun mootummaan kun gartee diina akkana isin godhaa itti ka'aa fincilaa jedhanii ijaaranii xiqqaa guddaa wal ijaaree dhara gubbatti hawaasni keenya hadha ka wal nyaatu ka wal qalu ka wal gurguratu
Hadara malee dhugaan dubbanne kijibaan saalfatee sheenni saalfatee qeessiin saalfatee hayyuun saalfatee mataan nama cabee namni hadha mana galee jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo dhiifama naa godhaati? Sin caala waa beekeetiin. Ummata keenya kanaa sagalee haataa naga biyya keenya hafuuf. Nullee barakkoonaa mukamii biyya biraa qabna. Paaspoora biyya biraa baadhee deemaan. Hannu galcheen jiru ijoolleen tiya iskuula bareedaa naa barachuu jirti alhamdulillah. Jiru gaarii naa jiraatu. Garuu hiddi kiyya, maatiin kiyya, haati kiyya, obboleewwan kiyya, firri kiyya, ilmaan namaa kanaa osoo ta'uu baate namni bara human right jedhee mirga ilma namaatiif jedhee biyya biraatii mormu jira. Sareen isa nyaattee biyya keessatti gabbahee galuu dadhabee walirratti ijaaranii wal fixee hadha bara waan uummata keenya irratti dalaguuf jiru yoo isin laaltan ni boottan wallaahi. Ani obboleettii kiyya takka maqaan waliin booyaa bule. Waan isin jettee gartee boottu. Xaxanii waan hin jirreen as fuudhanii walitti. Namni hadha biyya kana keessatti adamfamu. Oye nu beektanis namni bakka hin qabne nama dhugaa kana mootummaa nuti Oromoodha ilmaan Oromooti. Fishaa keenya deebi namni jedhe bakka hin qabu hadha biyya kana keessatti. Nu'uu kana karaa dhaban malee bar nu'uu kana karaa dhaban malee bar shani jedhanii nu ficcisiisuu ture. Gara maraan nu dadhabanii bar nama hadha yoo biyya keessa waa godhuu barbaadan shani matu shani jedhee si ajjeessa. Shani matu shani jedhee ganda kee keessa dhiibbaa sirraa fida. Sadarkaa kan dhaabbannaadha. Yeroo dharaaf dhugaan adda wallaalamte. Yeroo uummanni keenya dhugaa argatee laal maal jedhamni kun ammoo kan dubbadheef hangaafa biyya galee addatti hafee jedhe. Manguddoo marti na dhuftee maraattee dhaabbadhu naan jedhan. Namni hundi dhaabbadhu mootummaan kun wallaalaa ta'u kenna naan ifi kun maara naam Mustafaan ta'e. Dhugaa uummanni dhugaa dheen. Waggaa shanan kana laalanii yoo itti ka'an hin agarre nama hidhaa nama ajjeesaa dikteetara. Ana amanaa narraa fudhaa. Ta'an jedhe taa'uun jawaariin dura dhaabbannuuf. Tiyya fudhaa tana biraan fudhatina. Akkamitti isaan fudhatan? Maal akka qaba? Lammaa fi abbichuulleen bara. Oppiidoon turanii mulumaan turan. Abbiin ta'uu lammataa. Yookaan gaddu ta'a. Kanaaf jennaan Tigreen haa deebitu. Maali garaagarummaan jalatanaa? Yoo garaagarummaa qabaate nutti himu. Eekaa dhufe dubbiin okay. Abbichuu paarlaamaa kee jiru gabbuufne lammaa ol baafnaa jedhe. Maaliif? Mee itti kennanii haa Oromoo miidhuu haa fixu ajjeesu maan eegidha. Ganama gaafa namni kun hangotti dhufe gaafa hangotti dhufe. Osoo hangotti hin dhufin hin ta'uu jedhan. Hangotti dhufnaan ajjeesu naan kun irratti dalagin hin jiru. Haga hadhatti kunooti hin ta'uu inni wanni jedhan. Arguu jira uummanni adda. Oromoo miti sabaa sablammoo Amaar Tigreen warri biyya kana bara hanguu qabachuu deemu ilmaan nafxanyootaatii fi TPLF fudhatteen nama kana ajaa'ibsiifattee afaan qabattee gaafa piyaasaa kana diigu uummata keenya buqqisee diidaggateedha. Dhufanii dhaban nama alatti gala. Nama sharaa keessatti dhalatee guddate biillaa itti ijaaree galche namni kun. Nafxanyoonni as deebitee afaan qabattee salphanne jarjarree waan hin taane dubbanne dhugaa agarree janadha. Magaalaa diigee uummanni kasaaree kaasaan kafaluu jedha. Hadda magaalaan ijaaramtee bira kutteet magaalaa namni addunyaa irraa dhufee daawwatu taate. Ikoonoomii Itoophiyaa cabee jedhan. Ikoonoomii Itoophiyaa cabee jedhan. Hadda akka addunyaan qixaatitti teekinooloojiin makiinaadha Finfinnee keessa deemu takkaa uummanni keenya agarra kijibaanaan jedhan. Makiinaan Ameerikaa, Chaayinaa, Awurooppaa Itoophiyaa keessa jirama. Yoo biyyi cabxeessaa dhufe makiinaan kun hinatanii kaleemaan galii makiinaan kun karaan bareedaan fooqiin bareedaan teekinooloojiin hadha jiru kaleemaan galii yoo Itoophiyaan cabaa jiraatte biyyi bara cabxe teekinooloojii miti ka duraan jirtu dhabaa deemti. Makiinaan samii roobee fooqiin babbareedaan kun samii roobee kaleemaan jiraatiin gaa mallati karaan bareedaan hadha jiru kun teekinooloojiin hadha jiru Itoophiyaan baradha meeshaa feetamu amma. Meeshaa fi Itoophiyaa keessa waan Ameerikaa maal kana jiru argattaa dhaban. Itoophiyaan firiija kalee hin qabne firiija. Namni dhaabbatee ilaalee ilaalu bakka isa qofa waan elektiriis meeshaa manaa ta'e guutuu isaa kasiree irraa hunda soofaa Ameerikaa $5,000 6,000 bittu Itoophiyaa 1,000 bitamu. Soofaa Ameerikaa 6,000 kootu hojii baanaan jedha. Alaa galee kun namatu samii roobee.
Karaan Itoophiyaa dhaabbattee ilaalta bara karaa Itoophiyaan dalagame karaa Finfinnee keessaa karaa makadhee diigee ijaaree bara Finfinnee keessaa dhaabbattee ilaalta bara Chaayinaa jiretta namni Itoophiyaa jira seenin jedhu sammuun hadha kun akkanatti dalagame kalee maan dalagin namni maan himne dhugaa jirtu bishaan abbaa hidhamee bara dhagartee hojii irra deebi'ee jira mallasii dhuu dadhabee biraa lixe buufanni ka Somaalee fi Somaalee guddootiif Somaalee andaan asabii musuuwwan deebuu deema yeroo gabaabduu keessatti. Jagna akkanaa kana ilaaladha. Amma asiyaasa furqi suree albaa jira. Ijipti bar. Bannee akkam taana. Ifatti. Itoophiyaan nu biraa kuttee. Waan tokkoon hin dandeenye. Wama tokkoon lolaan siyaasaan fuunfundaan ifatti gabbaa'ee miidiyaa irra taa'ee dubbata. Ijipti mootummaan biyya tokko hayyoonni biyya sanii. Maa Ijipti akka Jawaar kanatti hin dubbatin Itoophiyaan cabaa jirti uummata ofii miiti akkas goote mee siyaasaa Ijipti irraa Ijipti diinni guddaan Itoophiyaadha. Nambar waan qindanyaan jechuudha guddaan. Kajar duuba taa'ee ergu mee dhagaa dhaqaati. Hayyoonni Ijiptii biyyoonni guddatan sila Ijiptadha Afrikaa keessa biyya tokkoffaa. Ugandaan hadha bara jeneraal ajaa waraana isaaniitu as jira. Torbaan tokko. Afrikaan baradha Itoophiyaa waraana leenjisaa fi bara. Afrikaaf. Mootummoonni addunyaa Faransaa irraa eegalee biyya guddattee baradha. Itoophiyaa wal dhawaataan kunoo dhufteetiin ilaalaa jirti. Markabaaf meeshaa waraanaa teeknooloojii gurguddaan biyyoota guddaa. Ameerikaan ammoo waan deemtu beektaniis Itoophiyaa qabuu qabna dhaabuu qabna. Teeknooloojii meeshaa gurguddaa biyyoota nu dura dhaabbatanii irraa hidhachaa jirti seera baasuu deemaa jirti. Atas dhaabbattaa yaa fayyaalessa. Kanaaf maal isin jechuu barbaade biyyi kuni taphaan hin dhufne wareegama guddaa itti kafalamee dhufe. Sigalee taphaan hin dhufne hayyee dhiifama itti fufna. Dhiifama. Okay. Akkasuma dhaabni mee wanni nuun deemti. Jawaar waa'ee faannoo irra maal dubbata? Dhagaa Hussein Mudassir sanfa dhagee taa'e waan guddoo garsii baasu deema. Nama arrabsuun dura taa'e ajaa'iba ati takkaan arginiif dhageenye garsii baaf nama. Waan takkaati hin talle hin jedhin akkanumaan iyyitanii beektan miidiyaa gubbatti isinii waa afaan isin dibaniitumaan gayyaatanii guyyaa kana guutuu iyyaa ooltanii. Nuti waan jirtu takkaan waan baay'ee waan gabbaafnee isin dhageessifna. Suuta taa'a waan jirtu osoo loliin hin jarjarina taa'a caqasaa. Jarjarina yeroo teeknooloojiiti. Ragaa fidaan morma ragaadhaan waliin mormina. Jawaar haa galatoomu akka keessanii miti miidiyaa gannuu baheemi ofii waan hunda teettee irra dhageetta amma abbaa kiyyaa. Okay, faannoon mootummaa Itoophiyaatiif kan achumas ni dhaaba sa'aatiin xiqqoo ka jalaa deemuu jirti. Waa'ee faannootii fi obbo Jawaar irraa waliin ilaallaa jechuudha. Humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadatan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko wajjin tokkoon keessaa bitachuu barbaadu kan araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Maal jedhu? Nu dippiloomaasii waliin dalagnee warra naannoo Amaaraa faannoo karaa nagaatiif fiduu yeroo nu deemnutti namni dide mootummaa Itoophiyaatti chirchaaruudhaan keessaa waa bitachuu deemaa jedhe. Okay, hayyee jawween akkas deemi. Faannoo maal jetti yookaan ammoo warri naannoo Amaaraa hoo maal jedha? Teeknooloojii kaayiroon waliin dhageenyaayee. ስርዓቱን የሚያስረክቡን ከሆነ የሆነ ቦታ አለን እንፈራረም እንችላለን። የእኛ ግብሱ ስለሆነ 4 ኪሎ የሚሰጡን ከሆነ እንስማማለን። ካልሆነ በስተቀር ገድለን የገነዝነውን ስርዓት ድርድር በሚሉት ቁማር እስትንፋስ እፍ ልንልበት አንችልም እና ማን ያብዩት ኦኬ ጃዋር ማል ጀደ faannoo naannoo Amaaraa dubbifnee tole nuu jedhanii karaa nagayaatiin dhufuudhaaf yeroo nu finnetti mootummaan Abiy fi jala deemtuun isaa
chirchaaroodhaan keessaa bituudhaaf karaa nagaa kana didanii jedhe. Amaarri hoo maal jedhe? Yookaan gartee warri isaa waliin dalagan maal jedhe? Nuti jedhe. Isin deebisu? ስርዓቱን የሚያስረክቡ ማለት ኦኬ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያስረክቡን ከሆነ ምን ቦታ አለ ልንፈራረም እንችል yoo isaan sirna guutuu nutti kennanii yenu kennan waliin mallatteessuu dandeennaa jedhe ayyee የኛ ግብሱ ስለሆነ 4 ኪሎ የሚሰጡን ከሆነ እንስማማለን ኪሎ ፍሮኑ kenna walii gala ካልሆነ በስተቀር kanaan አላዝነው ስርዓት ድርድር በሚሉት ቁማር እስትንፋስ sirna nuti murree cirree lafa dabarsaa jirru kana inni jecha biraa jedhe jechisuun kaa waan qaalii taatee waan lafa kaaya karaa gartee qumaarii isaan kaafaan nagaa jedhanii deeman kanaan karaa gartee nagaa isaan jedhan deeman kanaan wanna takkallee gabaabdumatti maal jedhani walumaa galatti waan jiru fuudhanii nu kennanii 4 kiiloo biyya guutuu yoo nu kennan karaa nagaa waliin deemuu dandeenya karaa nagaa jedhan san ni galla kanaan alatti as gade akkana goona akkana galii waan nu cirree amma dhabamsiisuu geenye walumaa galatti gartee jechisuun jecha qaalii waan ta'eef waan nu cirree amma dhabamsiifne jechuudha qarreerraan geenne tana maqaa siyaasaatiin soo hin harkaa fuudhuu deeman hin eeginaa tanallee jedha jechuudha. Eeggatanii miila dhagaa kaa jedhan bara amma yeroo teekinooloojiiti wayii bitanii ree kun jawaari kun eenyumticha maqaan isaa dura taa'aa faannooti kasir barra hidhamee kun qulqulluu jira isinii fida yoo warri ilaaluu barbaadan jiraatani eegamee honnaa keessanii qaba isinii fida jechuudha. Maaliif kana isinii kennu wanni kun ilmaan Oromoo biyyi teenna tuni sabni keenya kun saba rakkoo gurguddoo keessa dabree rakkoo hagana hin jenne keessa dabree uummanni keenya kun bakka tana geenye akka taphatti hireen tun uummata Oromoo harkatti hin kufne. Akka taphatti miti. Wareegama guddaa kafaltee biyya kana keessatti ilmaan Oromoodhaa hiree sabaa sablammootallee uummata keenya biyya kanaa guutuu isaatu akka gartee harka uummata keenyaatitti kuftu godhamee jechuudha. Garuu namoonni hadha asuma xiqqeessanii as deebi'anii hiree guddoo wareegama guddaadhaan uummata keenya harka kufte kana wama laaftuu xiqqoo takka wama gartee namoonni murtaa'ee fakkeenyaaf wanta qulqulluu isin ilaale isin arge warri lachuu ka dubbatan ka jawaarillee kunuuti innillee kunuuti waan akka ilaalu ni malka humnoonni naannoo Amaaraa araaraan qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan kan duuba deebi'ee chirchaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያስረክቡን ከሆነ ምን ቦታ አለ ልንፈራረም እንችላለን የኛ ግብሱ ስለሆነ 4 ኪሎ የሚሰጡን ከሆነ እንስማማለን ካልሆነ በስተቀር ገድለን የገነዝነውን ስርዓት ድርድር በሚሉት ቁማር እስትንፋስ ልንልበት አንችልም እና ማን የአብዮቱ ኃይል የወሰደው ካለ ኃይል ጋር ይደራደራል ማን ስለሆነም አንደራደርም ተደግመዋለሁ አንደራደርም mootummaa bishaan nyaata qilee bu'e wajjin namni tokkollee waliin hin mari'an irra deebi'ee isiniin jedha hin mari'annu jedhee lafa kaa'e jechuudha. Okay. Warra nama kanaaf nu ajjeesuu yaatan. Zammana Kaaseen akkana jedha. Ree namni nama gaara jiru lolchiisaa jiru Zammana Kaaseen. Jawaar hoo maal jedha? Warri naannoo Amaaraa karaa nagaatiin waan hundaan fixanna jedhee mootummaan kun didee jedha. Warri Amaaraa nuti yoo mootummaa 4 kiiloo keessaa bahanii nu kennan waan hunda guutuu isaatu fixanii nu kennan hayyee kanaan alatti mootummaa bishaan nyaachaa jiru kana wajjin waan nagaa jedhanii karaa sanii nu gaafattan hin goonu irra isinii deebi'a hin goonu hin eeginallee jedha jechuudha jedhamus sarareetu bara araan naxib jedhaa warri kanaafuu maal jennaree amma jettanii bareeddu Nufama jawwe illeen qara duuba waliin yaadu namni amma bareedduu liggadhuufne. Inshaallah jawwe illeen siyaasa dalaguu mirga isaati. Dhibbaa dhibbatti mirga qaba. Nullee mirga qabna. Warri jala yaatanii hojjeesuu yaatanii waan biraa dhaadatan. Amma maali kun biyyi walqixa nu Itoophiyaan nu maraayyuu walqixa. Lammasiit jawaarii lammasiit anlee lammasiit warri kun wanillee. Yoo mootummaan hadha jiru kuni
Jawaar faati argamanii hinjifatanii siyaasaan uummata kanaa bu'aa buusanii dhufan iggarra. Yoo dadhaban akkuma fakkaatan achumatti hafan garuu maal goone uummata keenyaa nullee dhugaa jirtu takka takkaan kunooti jennee siyaasaa uummanni kun dalagee hadha biyya tana deebi'ee qabachuuf deemu kana walii lafa kaayaa deemna jechuudha. Tokkoffaa uummanni Oromoon as keessaa hin argattan jedhee isin kaa'u maali? Wanni Jawaar jedhu anillee Itoophiyaa ijaaruu deemaa jedha. Ifatti isin interviyuu addaa gubbaatti isin martuu ni gartani. Ani yoo aangoo qabadheen jechuudha Jawaar. Sabaa sablammootaa fi uummanni Oromoo illee Itoophiyaa keessatti mirga argatanii akka nagaan jiraatan godhaa. Itoophiyaa jabduu kaleessaa ijaaree jedhanillee. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali ammoo inni nugusa ta'a jedhaa. Garaagarummaan jiraa kana. Jawaar maal ta'a? Amma garaagarummaan bariin jirtoonni guddoon Jawaar mootummaa ta'a. Aabbichuun nugusa ta'a. Haganuma. Kun inni maal jedha? Muummichi ministeeraa nafaarsaa jedhaa. Kaadiree ijaarratee jalaa guduutti nafaarsaa si malee namni hin jiru jedhaa nafaarsaa jedhaa. Takkaa jedhee muummichi ministeeraa hin jenne. Wanni muummichi ministeeraa jedhan uummata Oromoo uummata Itoophiyaa. Gaafa filmaatti duran filamne yoo nuti ulaagaa keessan guunnee isinii taane nu filadhaa yookaan kaardiidhaan nu darba. Amma achillee kan inni waraana addatti isinii ijaarre raayyaa ittisa biyyaa. Yoo abbaan dhufee kan isin filattan nu hinjifate waan guutu achi kennee biraa yaanee lindhaa akkasitti nurraa fudhaa jedhee lafkaa kanuma nugusa anna yaas kubbaa taa'aa. Heera jijjiiree mootummoonni garii yoo nugus ta'uu deeman heera jijjiiran seera jijjiiran akkam godhanii mootummaan tokko waggaa 10 bulchuu danda'anii yeroo 3-4 filamuu danda'anii jechuudha. Akkaataan itti aangoo gubbaa turan yookaan yoo nugusa illee karaa nugusaa dhabaa ittiin deeman kana. Kun mootummaan tokko yeroo biyya takka dikteetara ta'ee bulchuu barbaade maali? Namoota akka Jawaar kana fa'a ajjeesa. Namoota isa morman dura dhaabbatan ajjeesa. Hidhee garafa. Namoota isa jala deeman dhabamsiisa. Balbala nagaa guutuma cufa. Qawwee qofaan akka Mangistuu Hayilemaariyaam akka Wayyaanee akka Haile Sillaasee qawweensi dubbisa malee karaa nagaan jiru jechuudha. Heera gubbaan jira seera gubbaan jira garuu kasi dubbisanii maali qawwee? Kalaan adda sun jiraan jiru. Mee namni adda Itoophiyaa keessa bahee mootummaan akka Mangistuu Hayilemaariyaam akka Mallasitti fakkeenya Mallas Zeenaawiidhaa maal jedha? Paarlaamaa keessatti isa goome yoo ati gaafatte maal siin jedha? Bakti saree. Isiniif da viidiyoon wushaa. Paarlaamaa ta'ee bara nama uummanni filatee erge bara wushaa. Yoo gaafii akkanaa ka gaafattu taate dura deemii bosona dhaqii lolee dhufeen. Qabsaa'ee dhufee bakka tana taa'een. Gaafii akkasii na gaafachuudhaaf gaara dhaqii lolii ka'ii gaafii tan na gaafadhuu jedha. Akkam jettee gaafattee kan itti takka lammata asii gaafattaa mi gabbaanaan lixe namni. Kana namni mormoo jiraate gabbaa hin dubbadhu. Gaafii takka Mallasiin dura dhaabbattee dubbannaa yeroo ati gabbaate yookaan mataa sidhan yookaan qilintoo jirtu. An namoota bara Mallasiin ministeerota yaanii ala jiran isin ilaalkaa isin fidhamu. Kana kun namni Oromoo tahee Mallasiin mormee lubbuun jiru yookaan hidhamin hin kola'in qeensi irraan guuramin gabbayee kun ona jira naanaa jedhu. Bara Mallasii jechuudha. Adda akka Itoophiyaatti dhiira isin deebi'a. Akka Itoophiyaatti. Namni angarafame qeensi narraa guunis kola'uu maal kanneen namni hidhamee garafame jedhe gabbayee tokkochi dubbatee kijibdu annatti himaa. Mootaga aabbichuun dhufe namni hidhamee mana hidhaa keessa garafame wannan ajjeecha maal kana akka mallasfaadha yoo mana hidhaa keessaa baasanii qilee gubbaa dhaabanii halkan nama deemaniini kaan mataa biraa dhayanii yookaan ajjeesanii akka eebbisa addunyaa fa'aatti. Akka ilfinesh qannoof ammataa raadanii 4 kiiloo ijoollee dhiira fuudhanii gudeedanii ilmi namaa daaraa ta'e akkasitti dhabame san dhiise. Mee namni tokko hidhamee akkas ta'e jedhee gabbayee dubbataa jiru. Gaafa Jawaar faati dhabte amnistiin miidiyaaleen addunyaa dhufee interviyuu godhan. Jawaar mataa isaadha dubbatu kana maal jedhe? Qabaa isinii godhanii mana hidhaa keessa rakkoon jira hin jiru. Maal jedhe warri interviyuu godhan? Daqiiqaa 45 interviyuu goone akka kalee Itoophiyaa bakka nuti deemaa nuti jennee eenyu poolisoonni dhaabattee ofii waliin haasanii qubaan hin qabanne haasofnee irraa baanee Jawaar faati rakkoo takka nutti himattee jedhe. Rakkoon sun telefoonni nuu kennan kamaatii kennan dubbifnu daqiiqaan xiqqaa nuu haa dabalan jedhanii hagas rakkoon jedhu nutti himattee jedhe.
Achi ka'ee dhufee jedhe onnaan eenyu maqaan isaa amma Liyyuu Haayilaa jechuun Abdiilleen anallee na gaafadhaa jedhee gaafannee jedhe. Maal jedhe tamachi tonyaan natti tahee jira mannidha. As keessa hubuun barbaadu waan barbaade ajadhee nyaadha nuun jedhe. Nyaata kamana hidhaa dhiisanii kaalaa dhufuuf nyaatanii. Eegaa kan dhugaa gaafa gabbaan namuu arga jechuudha. Warra mana hidhaa Itoophiyaatii baay'ee guutuu nu gabbatee bara. Hundinuu garafamuu dhiisi. Cinqamuu dhiisi jechuudha. Akkasiin jedhan. Kana dhiisaan tuqinaa. Inni barreessin namni sun eenyu Islaam. Hin baasaa yeessin irraa dhiisaa. Takkaa ta'uu eegaa hin baasaa. Galatoomii Ismaa'il miidhaa ta'u akka dhiisin baasa. Inni ergani kaa maal godhee inni akkasumalee waa ittiin kennani. Dheengadda amma wanni waan kana isin kaafnuuf Jawaar maal jedhe? Jawaar gubbaa jira koo barbaadda. Warri Amaaraa ka hidhame warri kaa gartee Oromoo ati haga gahee kaa morroota jedhamanii beektanii bire hogganoota faannoodhaa ka hidhaa jiran. Silaa ministeerota jedhanii ergan mootummaan hidhaa godhanii garaan dhukkubee qalame maal jedhanii. Abashoonni tokko akka Jawaaritti mormineef naftanyoota sanii warra mana hidhaa jiran kana. Maal jedhe bahuu qaban mirgi jaraa dhiibame ni falmaafi jedhe eenyu naftanyoota. Akkamitti operaasyoonii ta'anii mana hidhaatti deebi'an dararaman jara kanaaf ni sodaadhaan. Sa'ochi siyaasa cambaa kanaa kana takkaan agarre nu baran agarre. Kan namni daangaa bahee adda bar Oromoo irra kan mormuu jira naftanyoota gaallaan karaa kiiloo na waxaallee warra jedhee ifatti hadha gaallaan jedhee qabsaa'uu fi taahanii ilmaan Oromoo kana buusuu bar haga ofirratti dhaabattee fincoofte naftanyoonni paarlaamaa keessa waa isin gootoo gartee jechuudha. Mormii qofaaf achi teetti dhuftee gartee. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed illee barre yeroo daangaa irraa dabarte fuudhee hidhaa barnama. Yeroo qarree gubbaan isaan bahe hidheen gara fuwaa takkan godhu. Hadha namni mormuuf miidiyaa nafxanyootaa caalaa namni mormuuf hin Oromoo. Faannoo namni mormuuf hin Oromoo. Kunoo tolii argaa jirra. Hadha sadarkaa dhuftee faannoon Wallagga keessa kunoo ijaaramne bara salphina fafaan nu keessa jiru bara Oromoo. Bara fafaan nu keessa. Mee wama dhiyoo kana ta'e waa'ee Oromoodhaa obbo Jawaar dubbate gartanii hin jiru. Waa'ee nafxanyoota qofa. Mirga jiraa qofaan ifatti gabbayee dhaabbatee adda. Maaliif? Hadha nageenyi bu'uu biyya tana keessatti ijoolleen Oromoo galaa jirti. Waraana 100,000tu gaara jiraan nu jedhe daaddaan. Akkasiin 100,000 intarvii ammaa gubbatti 100,000 jedhe. Asiin dura mana hidhaa Finfinnee qofa keessa kan namni guute. Ilmaan ka siyaasaan hidhaman qofa dhibara. Nama 100,000 ol warri siyaasaan hidhame mana hidhaa 30tu Finfinnee qofa keessa jira ka tokko tokkotti an beeku jedhe. Mana gam mana hidhaa guddaa 30 Finfinnee qofa keessa. Yaa jarana ibra hasan dubbanna. Mee hadha namni maatiin namni 30 irraa hidhame gabbayee dubbatu. 100,000 ilmaan Oromiyaa 100,000 irraa hidhame ganda kan kee. Nu hundi maatii qabnaa ganda qabna. Mee nama gamtu siyaasaan ganda keetiidhaa jira. Warri siyaasaa shanimaaf kaafaa Oromoon. Mee hadha kaafaa'oon hogganoonnis nama gamtuudha. Miseensi nu. Mee deeggaraa dhiisi. Miseensaaf hogganni Daawud Ibsaatiif ka Maraaraa Guddinaa gamtuudhaa jira. Ani hin agarre. Asiin dura nam 5tu jira jedhanii ufumaa dubbatanii eenyu sunni iyyanii sunillee baatee jechuudha Mikaa'el fa'a. Abdii Raggaasaa fa'a. Ebra kumuliin beelu kanaa jiran. Mee hadhaa ebaltu hidhaa jira Qiliinxoo keessa. Ebaltu hidhaa jira Zuwaay. Eekamanii dhabar ka ganda hidhaan. Amma kaa zabana tokko ni jira. Hattuullee ka ganda waa balleessillee nama ol dhabee hidhanillee badii balleessaa adda addaatiin hidhan yoo lakkooftu taate miiliyoon nu jiraachuun ni mala. Guute bakki hundi manni dhaa hundi guutee itti murtaa'ee manni murtee hidhaa jiran. Kun warra siyaasaati miti. Yoo kaa zabana kana namni gartee nama siyaasaa jedhee umaraa guuree. Amma gama kiyyatti dhiifama naa godhaa. Shan yoo hidhamte nama siyaasaati miti. Ufii amante anaami kaa'amu. Kareeru jechaami
Kaleenutu akkasidhaan hadha ofiiyyuu karaan irra deemnee nu gubbaa turre kun sirrii miti uummata keenya miidhaa turre jettee himaa jirti ijoolleen tun. Osoo isii itti dabalan kumni dhibbaadha. Naa qabadhaa jecha tana namni gartee wanna choo deemtan. Maal jennaan haati bareeddennaan karaa kanaa amma karaa kan dhufteedha. Wanni kun guutuun gabbaa'uu deema. The first time akkam beeku keessatti namoonni jiran hayyoonni jiran haa kijibaanaan jedhani. Yeroo manni hidhaa Itoophiyaadhaa keessaayyuu paartii siyaasaatiin yookaan maqaa siyaasaatiin qullaa inni itti ta'e an beeku zabana kana. Fakkeenyaaf obbo Taayyeen nama ga'ee guddaa Oromoof kafalee hidhamanii turan. Jawaar mataan isaa Baqqalaan namoonni hedduun yoo guddate maqaa siyaasaatiin jechuudha. Bakka waliigala Itoophiyaatti namni dhibba hidhamee yoo guddate maqaa siyaasaatiin namni dhibba ni guddisa maqaa siyaasaatiin jechuudha. Akkana isinii gammadaniif kanaa ol mee namni gabbayadha. Hagana hidhame jedhamu. Guutuun ka hidhame warroonni yakka haga lubbutti mallasfaa kaleetti murteessan warrummaa yakka guddaan himatan guutuu mootummaan kun gabbaase. Tigreellee jalaa banee gayyaase. Silaadha namni hidhaa guddaa hidhame. Eenyu TPLF uummata TPLF uummata Tigraay. Hidhaa guddaa ka hidhame namni gaafa lolaasan jechuudha. Warra asii gargaaru guutuu yaase mootummaa warra kana. Kanaa bira warruma qawwee qabatee mootummaa irratti ifata akkasii gabbayee lolesan. Hadha Tigraay keessa namni kennedhaa jira jedhu hin jiru. Jeneraalonni ni bayan. Eenyu mootummaan akkasii kana namoota isarra qawwee fuudhee lubbuu nama meeqaa ficcisiisee wanna godhe hidhaa gabbaasu. Nama isa mormuun namni hidhaatii baasee deemu jedhee ni gadhiisu. Namni fiizaa dhahee hadha dimokiraasiin hin jiru kaayettan namni fiizaa dhahee nama isa mormu tokko fuudhee kan Jawaariin hadha akkana godhan kun hojii lamaan dura seenee bahee dhabre biyya. Fiizaa mootummaa kanaatiin. Paaspoortii Itoophiyaa keessaa qaba baramu. Isaan kennan mirkaneeffatee jiraata. Fiizaa Itoophiyaatiin achi jiraata bara. Imbaasiin Itoophiyaa hayyameefi. Yoo fiizaan harkaa fuudhame baqataa ta'ee Itoophiyaallee seenuu hin danda'u. Mormitu nama onnaa ta'ee maandeeta fudhatee kanaan jennaan kibrii jiraata silaa. Mootummaa akka akkas godhume. Maraaraa guddinaa faatu guutuun namni asii deemee alatti walgahii godhatanii doolara saamatanii uummata jiru kana qorqatanii deebi'an Amaaraa Oromoo Tigreetti fiizaa araakii 6 kiiloodhaan ifama baaleenii miti bar booleen bayaniiti mootummaa kana mormaa jiran fiizaa mootummaan dhaheefi. Mee seenaa kam keessatti dhageettanii ilmaan Oromoo eenyuun naa himu. Mee naa himu. Mee naa himu. Takka inni lammataa Oromoo inni lammataa namoonni hadha amma fakkeenyaaf obbo Jawaar akka namni jala hin jirre ofii nutti himaa jira. Namni tokko akka jala hin jirre. Hojiin illee argame. Ichi Jawaar amma duratti hedhisan. Maaliif gaafa Jawaar hidhame mee akka Oromoo namni hadha bormutu eenyu dhaqee gaafate. Nam tokko achi dhaqee hin gaafate. Kana Jawaar gaafa hidhaa bahee ofii dubbate. Nama nagaa isa gaafatu ban dhaqee. Abboo bagee hidhamtee zinaa midhaabni. Gaafa Jawaar manguddoo itti dhufteen hay ani hin gaafa hidhame nan gaafa inni hadha akkamiin dhuftanii edeeni bar. Ani hin gaafa hidhame addaafi. Hadha yoo bahe maana dhuftanii maaliif? Uummata Oromoo dirqeedhaan mootummaa kana mormii irratti duun dhagaa daddarbe jedhaa jiran malee bar uummanni didee bar. Ijoolleef dubartii ijaaranii Duriyyee fi Tigree fi ifamnaa godhaa Eertiraadhaa fi Ijiptii fi Suudaanii fi Somaalee qabatanii ijaaranii nafxanyoota kalee warra hangoo irraa ari'ame kaasanii deebisanii hadhan dura duulchisaa jiran malee meeti ijoollee Oromoo bara kunoo qawwee hiikkattee galtee amma. Hadha uummanni Amaaraa maaliif bahee hiriira bahe? Maaliif uummanni Amaaraa hadha hiriira? Hin arge. Namni qawwee dhawullee Oromoo ta'uu beekan. Ebare karaan keenya ka gaafa Haayila Sillaasee gaafa Minilikillee nama akka Jawaarii kanatu Minilikii nu gabroomsifachiise. Gaafa Haayila Sillaasee illee warruma akka Minilikii kanatu Oromoo wannaa jalatti hidhe. Namootuma baratan kutaa laakkayan. Mee hadha warri lafa bulee naa mormu. Gaafa Minilikii eenyu namni Minilikiin ganda keenya guutuu harmaaf harka mursiisee calanqoo cal godhe. Dhaqaa gaafadhaa seenaa baradhaa namni akka isaa kana. Hadha illee nu sanuu jedhaa jira waan bilachaa jiru. Itoophiyaa jabduu kalee lafa gad dhaabbatte taan deebisee dhaabuu barbaadaa dhibara. Itoophiyaa hara wallee hin jenne takaleessan.
waraqaa harkaa qabna kan waakkachuu hin danda'an poosti godha yoo inni waakkate. Takka hadha warra sirna kaleessaatiin bar isin biyya mara keessartanii bakka bu'oota keessanii mirga keessanii gabbayaa falmadhaa haga dhuman ana isin waliin jira jechaa jira. Akkuma kalee gaafa Haayila Sillaasee godhan. Baaran baraas ciqaashuu morri gaa nama keenya gabbarsiisee waa mara godhe bar jeneraalota Oromooti. Gaafa Mangistuu Haayile Maram jeneraalonni akka jirtutu nama 10 malee Oromoo. Gaafa Haayila Sillaasee jeneraalota 35 Oromoo. Gaafa Haayila Sillaasee ala baqate Oromoo biyya qabataa koottoo beeka deebisi jeneraalota Oromooti. Gaafni Oromoon bakka guddaatti hin qabne jeneraalonni jiru gaafa Mallas. Jeneraalonni keenya jiran duubatti haramanii ABO'dha OLF jedhanii guutuu isaan danqara naqaniitti dhiisan jechuudha. Hadda jeneraalonni keenya dura gabbayaan gaafa inni Oromoo biyya bulchu. Eegaa ambi kalee bulche gartee. Oromoo illee adda bulchaan jiru. Jeneraalonni keenya illee adda waraana kana ajaan jiran. Sabaa sablammoota wajjin namuyyuu qoodanii aangooliin. Zabanni Itoophiyaa keessatti namni walqixxummaadhaan qoma dhaatee namu biyya xiyya jedhee itti deeme zabanadha mootummaan Itoophiyaadha biyya bulche abbichi Oromoodha biyya bulche. Waamee keessa dabare lammiitii saba koo maa akkam taatanii jiran. Dhugumulii himannee yaani akkam. Mee olii gad dhufnee dhugaa jirtu namni mormanii haa kijiba kunnuun jedhani. Hadhallee osoo isin agartan namni adda ofii deemu mataa waliin nu dhahee miidiyaa irra dhagabbee dubbatu kana kitaaba maxxansu waan hundaa kalee gaafa nageenyi kun bu'u hin ta'in maal jechaa tura mootummaan kun nagaa didee mootummaan kun karaa araaraa didee jedhanii yaan turre kunooti mootummaan galchee hiriira galchaa jira kumaatamaan bakka hundaa ijoolleen tun gara hadha baga nagaa hangaltan weelkaam waan gaarii dalage mootummaan kun haa galtu ijoolleen tun osuma rakkoolee qabaatan haa namni kun alaa galuu eeganii maan dubbanne siyaasaa fi maan dalagan. Ijoolleen galte tun xiqqoo jechuuf Jawaar Mammadaa dhagabbee bar 100,000 alatti bahee jira ijoolleen Oromoodhaa mootummaa kana mormuu baatee jechuudha. Ati yoo 5,000 akkati hay 100,000 jedhee 95 alaa fettee ijoolleen kan galuudhaa akka inni gaabbu kun illee akka uummanni illee gartee siyaasa kanaan ololamu. Hadha yoo nagaa uummata kanaa dhugaan ajjeefamuu beela'uu rakkatu uummanni kun waan nyaatu dhabuu kan san arge silaa maal jedhaa galaan wanni kun gaarii itti fufuu qabaa haga nageenyi kun bunnullee siyaasni inni irraa dhaabbannee uummata kana galchinaa jedhanii silaa uummata kanaa bu'aa buusanii jechuudha isin galee ilmaan ayyaa. Kanaafuu yaa Oromootii siyaasa namni dalagu namni siyaasaa dalagu rabbiin sodaatu bifa manallee naa godhaa sodaan hin jirtu keessa hin duunaan borurraa gaafatamnaan. Uummanni uuma argitanii akka dhuuftan rabbi sodaadha. Anillee atillee anaallee abbichuun uumaa naan godhu siin Jawaar deeggartullee Jawaar 4 kiiloo seenumaa siin godhu. Namu maal gootaree haquma jirtu san dhugaa agartu. Dhugama agartu san namatti illee hin sheerillee godhe waliin dhaabbatu. Maaliif namni islaamaa ni beektanii namni lubbuu nama tokkoo du'arraa oolche fedhu kiristaana ta'a waaqeffata abbaa fedhaa ta'u amantii fedhaa haa qabaatu. Akka nama rabbi uume guutuu du'arraa oolcheeti. Barat maal goote bara rabbiin goone lakki nageenyi haa bu'u naga qofa. Karaa qawweetiin miti karaa filmaataa waan kan mootummaallee gara si dhiibuu paartii siyaasaallee maali karaa nagaa. Eekaa namni lamumaa barama. Ilma ka daafee lolaaf qawwee qofa jedhuuf ka karaa nagaa waamu. Kan wadha waamaa jiru kam karaa nagaa. Gaafa kalee namni afaan hin beeyne mirga dubbachuu nuun kennine. Amantiin nurraa mulqee eenyummaan nurraa mulqee qawwee fudhannee lolle. Qawween dhukkee irraa kaafne gaafas. Akkasiin hadha ka afaan beenu ka ofiisi kaleessaa toliin dubbattu nama tokkorraa hagamtatti. Kaati karaa gubbaa qabdee ban uume Oromoo miti. Sabni biraa karaa gubbaa qabee baraabbichuu karaa raqqabee ban nama kan. Karaa raqqabee kaadiri gadi dadhaban malee bar karaa gubbaa qabdeeti abboo akkana hajaata illee itti matee tabiyyaallee ittiin dubbattaa bara. Mana shiroo nyaatee shiroo seenii nama waliin nyaata bara. Hagamsuu uffata namni kun bakka dirqamaan itti godhanii pirootokooliif jecha biyyaatiif itti godhanii godhata. Nama kana waliin yoo dhagaa itti darbite baradha Jawaar osoo 4 kiiloo seenee bara. Amma midhaan amma laal. Ummata dubbataa suufa isaatti godhee maashaallah.
itti godhee an jedha malee bar nuti ani Oromoo ta'eetii miti jenne ani waan Oromoo ta'eef miti garuu uummanni miskiinni sun garaana nyaata ani Oromoo waan ta'eef saba kiyyaa dubbadha malee uummanni sun garaana nyaateetii miti anatu Oromoo hidda kiyya saba kiyya uummanni sun garaana nyaateetii miti ana qaama kiyya foon kiyya eenyummaan narraa mulqame ummata kiyya dura taa'ee jiruu gaarii dabarsee wanni iyyuu bar an jiruu gaarii jiraadha sabni kiyya cabee ummanni kiyya cabee jiraata inni quuqamni sun natti dhagamee dubbadha malee bar ummanni sun ebaluun sun no kiyya ana ni gabruume mirga namoomaan uumamaan rabbi naa kenne narraa mulqame mirga dubbachuu afaan qabame amantii teen keeffattu naan jedhan hadha namni sana dhoorgan jiru namni afaan keenya dhoorgan jiru aadaa kiyya amantii keenya dhoorgan jiru wanni anadha mootummaa karaa dhagaa darbadhuuf hin jiru yoo kartee mootummaa kana taane as keessa taa'een dubbadhu amma ana caalaa wanni mootummaan kun demokraatawaa inni ta'ee dhugaa san qabu warri mootummaa kana waan ilmoon namaan jenneen jedhe bar mootummaa kana waajjira bananii fi bakka hundatti as keessa taa'ee mootummaa kana mormaa beektu san hin beeku keenya hadha jaldeessi keenya kayyuu dhiifama naa godhaa. Namni hadha mootummaa kana deeggaru bakka hin qabu nama mootummaa kana mormu tokko duratti isin jedhe warra hadha paaspooraan bakka fedhan deemanii mootummaa kana akka fedhan godhan warra mootummaa kana mormu. Maaliif kaan kiyya dheedhiise mootummaan numaa dhugatan beektamu maaliif fudhatii deena keenya kun qaama keenya nama gartee haqa ofiitiif dalagaa jiru. Meeqa kan ala keessa deemee jedhu kun ufaa argu jedhaniiti cinaa dhaabbatanii gargaara mootummaan akka nama gargaaramaa jira warri mootummaa kana moo tokko namoonni kun gartee faallaa deemanii diinaa ulee ta'anii mee akkanattu asaa deebanii dhiibnamee ufumaanuu haalaalee abbaan eessaayii dubbachaa jira paaspooree nutiin olii gad deemaa jira maanan ajjeesin jedhee ufaa laalu yoo aqlii qabaate namni illee haa jedhuun jedhee mootummaan kun gargaaraa jira kun kaadiree shanee warruma gartee isaan tumsutu nurratti ijaaru mootummaa kanarraa ijaaruudhaaf as keessa walguurii akkasii jiraachaa jira jechuudha. Ni beeyna kana. Kee nama kan kee barate nama kee kasi waliin dalagu waa kan ta'eef barabboo as godhin jettuuni. Si waliin dalagaa jira. San fuudha boo san qabadhu achiin qabadhu ittaan malee. Nama mana diiguu deemu ammoo nama faallaa kee deemu ammoo sobdee ofii as qabda. Yoo inni dantaan bitame dantaa san gootee fi akka inni gartee gurguramee mana hin diigni sirratti gootaa jechuudha. Yoo inni gowwummaa qabaate haa irraa galtu haga inni bariituufitti harkarra qabdee ilaalta gowwaa dirra dhiyanii qaruu bira dhiyanii jedhan. Kanatti dalagamaa jira dhiifama. Yoo galatu baruu nama laala jechuudha. Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo dhiifama wanni kana guutuu walii jennee deemnu maali? Nagaa barbaannaa nageenyi haa bu'u jennaa jechuudha. Gabaabdumatti nageenyi anaallee siillee saba kanaallee nama hundaayyuu bu'aa qaba. Warri siyaasa dalagu waan hin dalaginii miti. Siyaasa akka dalagatan laala. Mootummaan kun karaa irra hin jiru kana balleessee nu ammoo kana harkaa qabnaa nu filaa. Nu jala deema. Amma siyaasaan Itoophiyaa akkam taate beektu? Kun haxxuu anatu nama gaariidha. Hin jedhan akkas. Akkas hin jedhan. Siyaasa akkas hin dalagan. Dalaydee uummatatti uummanni sirraa akka bitatu goota. Waan uummanni waa sirraa bitatuun gartee waan uummanni barbaadu. San uummata kennita malee yoo akka Mustafaa aktiivistii as gubbaa taa'ee kana nama qeeqaa ooltu taate uummana burjajjeessu. Dr. Abiy Ahmed Ali barwoonni nu as gubbaa teennee isaa abbichuu ennee iyyinee namni urti dirqaa guddaan abbichuu dhubbar dalaggaan fuudhee harkarra nu kaa'e. Waan biraa dabar dubbachaadha akkana godhee jechaa jirra bara.
biyya jijjiiree akkana godhee waraana ijaaree teknooloojii galchee magaalaa ijaaree misooma akkana godhee maaliyyoo godhee dippiloomaasii deebisee buufata baharaa nu deebisuuf kana godhaa jira jenna. Warra mormu kana hoo yoo guddate bu'aa warri fide maali? Qawwee fuudhanii hidhachiisanii qeequu. Kun paartii siyaasaa jennamoo aktiivistii jennamoo mormituu jennamoo maal jenna? Bakka takka illee qabattuu hin qabdu jechuudha. Mee akka Itoophiyaa keessatti hadha namni akka dhaabaatitti akka paartiititti akka hayyuutti taa'ee uummanni waa irraa baratu jira hin jiru. Kanaaf uummanni keenya burjajjaa'inaa nama waa irraa isin fayyadu. Jawaar afaanillee maal jennaan? Waan uummanni isin irraa bitate qeequu yookaan Amaara gargaaruu yookaan Tigree gargaaruu yookaan Oromoo fakkaachuu kanaa miti akka siyaasaa itti dalagan jennaan. Yoo Itoophiyaa taate uummata Oromoo illee itti maanu Itoophiyaa ijaaruu deemna. Sabaa sablammootaaf Itoophiyaa illee karaa inni ijaaru kana nu ammoo isarraa kana fooyyessinaa jechuu. Kanaaf jennaan nuti Oromiyaa fottossinaa. Mirga uummata Oromootiif qabsoofna yoo ta'an mirga Oromoo qofa dubbadha. Namni biyya gara gooree deema jechuudha. Yookaan hoo lakki nu kanaa miti waa dantaa wayii barbaanna. Namni jedhu hin jiru kana garuu aktiivistii ta'a gaafa sana. Miidiyaa jabaa isaa dhaaba. Miidiyaa irraa horii guddatu gala. Yuutuubii keessan jabeeffadha horii guddaa irraa gala. Garii ijaarradhaati gartee siyaasaa kijibaa takkanumaan gartee sharaa dhaabbatanii buusii Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa bakka hundatti paaspoora mootummaa achi lafa kaa'anu mormitoota dhaaba kanaati jedha. Dukkaana dhaabadhaa akka kalee gartee Daawud fa'aa leencoo fa'aatti qocatan sanitti gariin guddaan gara siin ganamaa itti faajjira. Akkasiin lafa dhaabaa kun paartii Amaaraa, kun paartii Tigree, kun paartii Oromoo ta'a. Abbaa Rabbi waa bu'aa isinirraa buuse irraa qocadhaa. Hanganum isin jalqaalee bareedduu ilmaan Oromoo. Okay. Araadee ka Hasan. Kaabineen ganda keessa nama miidhaa jirtu agameetta. Na hordofta abbaati. Laalabbaa. Kaabinee dhiisati. Kaabinee gadi dhiistan asitti nutu isinitti himaa ture naara gaafadhu. Kaabinee dhiisi muummichi ministeeraa ministeeronni na cinaa teettu hattuudhaa. Tadalagguu na dhoorgite achi laal ati ministeera gadi dhiisi. Eeka siimaa jiru maali qofa abbaa? Kanaaf uummata keenya gandarraa buqqisanii ijoollee Oromoo manaa yaasanii akka uummanni kun waan dalaganne mootummaa irratti fincilu. Namuu ganda keessaa ijoolleen ta'e nagartee mootummaa kana biyyaa yaasedha. Mootummaan eenyu biyyaa yaasa? Ka warra siyaasaa gurguddaa kana hin biyyaan baasin ijoollee yaasa. Namuu gandaa'ee mootummaa kana fincila kaasa. Kaadireen laal. Ijoollee shan faannoo gaaraa yaasan. Nara gaggaarii tabbaa gaafitee si deebisa. Shan faannoo gaaraa yaasan. Duratti maayiseen ooltu ati. Nama mootummaa kana deeggaru shanee jedhanii hidhanii tumanii cafaqan. Shaneedhaan maatiin shanee maal kun nagayaan jiraata. Maaliif mootummaa kanarratti uummata kakaasuudhaaf keessaa yoo kaabineen gandaa bakka hunda uummata keenya dararaa jirti. Qaraxa guuraan jedhin gabira guuraan jedhin guuratti. Jarana yoo waa hedduu isin himne miidiyaa irraaf waa hedduu qabadhee taabaraan waan ufii anarra waan gejjate fagoo biraan dhaqinaan. Namni Itoophiyaa keessatti ganda yoo ati gabbuute bakka adda addaatti hidhatte bakka takka hin qabne nama mootummaa kana deeggaru tokkoffaa sii malate. Namni mootummaa kana qalee cafaqee adda baasee jaji'ee guuree deemu bakka fedhe bashannanee deema Itoophiyaa keessatti beektanii kana. Kanaaf uummanni keenya dararamaa jira yes. Naannoo Amaaraa faannoodhaan garee faannoo ijaaran jechuudha. Dhaabbichuun akkanaan warra naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa illee barqilintoo kana keessee yaasaan jiru. Uummata ijaaranii namuu deeggartoota qabu. Warra kun maali beektanii warra uummata keenya gadi dararu. Jimma keessatti maal dalagamaa jira? Arsii keessatti maal dalagamaa jira? Shawaa keessatti maal dalagamaa jira? Gujii keessatti bakka hundatti Wallagga keessatti kan uummata dararu kaadireen milishaan gandaa. Miseensota warra kanaati. Guyyaa guyyaa mindaa mootummaa irraa nyaatan halkan gandi Amaaraa faannoo wajjin gandi Oromoo shanii wajjin dalagaa ture jechuudha. Kana bara isinitti maa barreessanii galuudha malee siyaasaan keenya qulqulluu isinii maali? Akka kun hin banneef dibbee biraa dhayaa jiran ammallee warra isin jajjabeessu.
Abba yoo deebiin si deebuu baatte marroon asiin dura viidiyoo isaa miliyoon qabu maal jedhe? Warri nu ijaarre kakara isin baasaa turre amma mootummaa keessa jirtan isin baasuu hin dandeenyu seenaa isinii barreessina achuma taa'aa jedhe. Namni hundinuu naannoon Amaaraa zammana kaasee dhufaa jedhee kaadiree fi milishaan gandaatii fi kaabineen guutuun eegaa turte. Naannoon Oromoodhaa marrootu dhufaaf kaabineedhaa fi guutuun ministeeraa fi ibalu faatillee ta'anii eegaa turan. Gandi sun guutuun amma gartee warri sun kasaaraa rabbi balaa itti buusee bakka seenan dhabanii laal mootummaa waan inni godhe. Warroonni waan kana dalagan akka nan baane ministeerota irraa abbootii qabeenyaa irraa eegalee mootummaan kun tokkoffaa riifarii jedhanii warra maqaa dhukkubaatii alabbayan. Seenaa biyya kanaa keessatti waan saamanii yeroo mootummaan kun jabaatee gad argan na dhukkuba jedhanii mallaqa alabbaafatanii alabbanii achiin alatti hafan. Amma Itoophiyaa keessatti hin danda'an. Karaan baalee illee boolee illee cufa. Tokko ministeerota warra abbootii qabeenyaa akka deemnee wal dhaanamne hin jenne qabeenya biyya kanaa akka hin baafne kaatan hospitaala biyya keessa meeshaa hunda galche mootummaan kun. Namuu bahuu hin danda'u takka jedhi. Ka biyya keessa guutuu isaa qabeenya eessaa fiddee mootummaan qormaatatti gaddeema himeellee jira. Mootummaan qabeenyi namiitu atiin mana fiddee alaa ijaartillee na dhagaye irra deebi'ee hima. Biyya alabaatti dalagattee dhufte risiita mana ijaartee firii si gaafachuu deemu mootummaa Itoophiyaa. Maaliif dhiiga ilma namaa kaa'amni isin hin jennu kana guuranii ittiin ijaaran. Horii baankisa hundinuu ka nyaatee galagalli qimsa akkasi ka manaan ijaarat kaabineelleen kaadireellee martu ka manaan ijaarellee. Ka waan fedhee godhe tokko gaafatamuu deemu. Oo ammoo bara mootummaan ni argaa. Ka nyaatellee ata kana nyaattee choonii deemu. Mootummaa kana garri irratti hin duulaminiin takka mala mootummaa abbichuu irra baasan mootummaa kamuu irratti hin baafne uummanni Oromoodha. Nafxanyootaaf Oromoon walii galtee paartiin siyaasaa Oromootiif nafxanyaa waan hin dalagin hin qaban jechuudha. Gorsa kennuu feenu Ijipti fa'a. Warra alaati. Ka hojittii kudhan dabballe. Bulchaa gandaati. Ka aanaati. Godina warra jiru kana. Kuni maraa miti. Ka godinaa ka aanaallee ka maalii maraa. Ministeerota irraa eegalee gaditti maraa miti. Warra mootummaa kan waliin haqa tanaaf dalagaa jiru jira. Saba hundaa keessa Oromoo qofaa. Warra haga danda'u. Ummataaf haqa tan wajjin dhaabbatee dalagu jira. Yeroo akkana inni warri bulchiinsa gubbaa jirtaniif kaadiree fi warri qabalee illee maal kunniin waliin nu qabdan hin jedhina. Guyyaan adda isin baasuu deemte jechuudha. Dalagaa ummataaf warri qaroonattanillee. Isin nyaata dhiigni ummataa galgalli keessan bakka itti galtan hawaasuma nyaattan kana keessatti. Kanaaf hagana isiniin jedha. Rabbi haqa nu haa dubbisu. Haqolii rabbi nu haa dhaabu. Biyyattiin rabbi nagaa haa godhu. Ummata keenya miskiina kana gartee kanamuu coratee nyaatu. Kalee diinatu nyaata haadha ilmaan Oromoo deebisee nyaata Oromoo. Kana hundaa rabbiin gartee zaalim rabbi nurraa haa qabu. Nama haqaa ka dhugaan ummata kanaa dalagu rabbiin gartee isaa gargaaru. Hunduu wallaahi dhiigni namaa bu'u kun kan namni keenya dhama'ee gara deebi'u dhabe kun inshaallah rabbiin gartee duniyaatti illee akhiratti illee gartee gumaa isaanii kafaluu deemaa jechuu. Kanaaf hagana isiniin jedha barruun teessan hedduu dubbisuu hin dandeenye namni hedduun barruulee gaafilee fa'aa barreessaa jirtanii. Kanaafuu abbaa yennu seenaa rirmiin nyaattu Jawaar waan abbichuutti jiru hin dubbanne. Maaliif amma abbichuu dhiifamallee naa godhi seenaa siifin na biraas gaafii taati. Mee amma wanni muummichi ministeeraa balleesse yoo si gaafatan Jawaar illee teessanii gaafatan maali? Ka maal godhuu dhabe maal godhe? Yoo guddate badhaama Jawaar faati waan jettu Jawaaroon inni jedhu Oromoon adda biyya bulchuun qabduu jedha Jawaar. Amma Oromoon addallee biyya bulchuutti hin jirtu. Jawaar kaayoon isaa maali? Hangootana Amaarallee Tigreellee yookiin warra sirna kaleessaa tiifii dhiifama akkasii ni qajeelti. TPLF illee kaleessa yoo loluun mallee jedhani. Araa kiiloolee baasuun mallee jedhani. Hangoo araa kiiloodhaa fakkeenyaa fi dura taa'aan Amaara yoo ta'e itti aanaan Oromoo ta'u kaayoon isaa akkana. Nama hundayyuu wal keessa makanii kaayuu qabanii jedhani. Akkasii bari inni akkam siyaasa dalagachuuf inni jedhu. Amaarallee qabachuu barbaada, Tigreellee qabachuu barbaada, Oromoollee qabachuu barbaada. Mootummaan hadha jirullee akkasuma akka inni godhe. Namni hundu akkuma dandeettii isaatiin biyyaa bulchuu jedhe mootummaan kun. Amaarillee ni jira, Tigreellee martuu hangoorra ni jiran. Itti kenne maraa. Garuu maaltu dhufe uummanni Oromoodhaa biyya kana keessatti uummata guddaa maajooritii kana waan seerri addunyaallee kam wayyamu. Akka dandeettiitiin biyya bulchanillee maajooritiillee biyya bulcha.
Hadha fakkeenyaaf uummanni Oromoo ilmaan Oromoo bakka hedduu furaa jiran. Kana waan ifa namuu dhoksuu hin dandeenye. Maaliidhaan? Namni tokkoffaa naannoon hadha ammarra jirru kuni bakki namni irraa dhufe kun lafti hatta magaalaan Finfinnee guddittiin biyyattii keessartu kuni lafa Oromooti. Nama Oromootu irra jira. Ajajoota hadha jeneraaloota waraanaa yoo ilaalte nama kenna. Guddinni waraana keessatti illee jeneraalonni illee kakalee ala gabbayan. Hundattuu ati ilaalte jechuudha. Wanni kun waan wal barbaaddee ilmaan Oromoo wal filtee miti. Tigree illee namni ari'an jiru warri TPLF. Amaara illee namni kunuutu fuudhanii warra mormitoo isaanii illee siyaasa keessatti illee naqanii kaayan. Uummataan illee filatee dhufe namni dhoorgan jiru. Mee wanni muummichi ministeeraa godhuu dhabe filannoo ta'e qawween dhufee hin qabanne biyya. Namni kun yoo Jawaar illee gaafatan qawween qabate hin qabanne. Dirqamaan 4 kiiloo seenaa yaabbachuun miti. Eenyu filate uummata Itoophiyaa kaleessallee TPLF irraa qabadhu inni kun atuu kalee deeggarte jedhanii itti himan hunduu fuudhanii nama kana uummanni filatee gaafa duraallee amaanaa biyyaatti kennan. Gaafa biyyi gartee mootummaan cabe amaanaa biyyaatti kennan. Eegas uummanni Itoophiyaa ni filate. Namni naannoo Tigraay yoo taate malee yaabbachuun filatiin jira hin jiru. Namni Oromoolleen Amaarrillee Tigreen Guraagee Guraayittaa akka baatan. Mee namni kuni lakki ani isiniin ta'u jedhee hangoo fuudhee kennuu deemuu dhabe warra dhamurum kana yoo gaafatan. Moo waggaan 5 gahee filmaanni dhufee kan lammataatu ka duraa filatan namuu hin jiru. Gaafas 5 illeen filmaa diddeebbaate. Eenyu kaafaa illeen diddeebbaate. Akkasiin filate uummanni. Filmaanni kun waggaa tokkoof cina tofe. Akkanaan eenyu namni dhufee isaanuu dormaa jiru maal jedhan qawweedhaan 4 kiiloo baafnaa jedhanii bana Amaaraaf Oromoof Tigreelleen. Oromoolleen qawween baafnaa jettee baate. Tigreelleen qawween baafnaa jettee baate. Amaarrillee qawween baafnaa jedhanii bayan. Tigreelleen ni cabxe dadhabdee. Oromoolleen ni cabxe dadhabdee. Amaarrillee ni dadhabe cabe. Hayyee mee namni kun ilmaan Oromoo isin gaafadha akkam godhama. Hayyee koottaati waan hin jirre koottaa hoodhaa biyya bulchaadhaa itti kennuu dhabe. Filmaata keessa taa'anii dorgomanii namni gartee malaanuu haa ta'u injifate. Ibru dorgomanii amma Jawaarfaatti dorgomanii taa'anii nu injifate ani akkas. Waajjira nurraa cufe waajjira dorgomamu nama. Mee waajjira yoo cufu mootummaan maraa. Waajjira dorgomamu nama. Namni irraa hidhamee gamii gaafatan hin jiru. Nama 4-5 yoo himatanii wabbattee fa'aa fi eenyu maqaan isaa Abdii Raggaasaa fa'aa Kashanee kanneen illee himatan. Jarana himata wallaaltee gabaa abaarte himata wallaaltee hayyichaa abaarte bitata wallaaltee gabaa abaarte hin ta'ina gabaan qulla. Namni taa'ee mootummaa kanadha akka dhugattu sobatteessanii kanaaf fidaan na beenu tasmee. Mee Jawaarii kana fidaa yana barcuma gubbaa teessaa horii fidaa warra siyaasaati. Mee Jawaarii namni jaba jedhe kana fidaa barcuma gubbaa teessisaa. Yoo Jawaariin hadha Jawaariin kana hadha Jawaar hayyuu siyaasa beekatanii mee Jawaarii teessan mee Jawaar mootummaan Dr. Abiy Ahmed Ali maal godhuu dhabee yoo jedhanii maal siin jedha. Maal siin jedha. Ambar maal waan biraa jiru bal'in hin beekan akkanattu maal jedha. Tigree fa'aa Amaara fa'aa hangoo qooduu fi dhabee karaa nagaatii waliin haasa'uu dhabee jedha. Tigraay deemaa galaa isinidha isin ajjeesanii qawweetu fudhate. Waraana mooraa keessaa diigdee biyyattii barituudha. Nutu harkaa qabaa taankii baankii illee dippiloomaasii illee jetteet gabbaatee bara waraana gartee ilma namaa waan asilaa Jawaarfaatti saalfatu ilmoo namaa bara makiinaa irra oofanii seekomeen maqaan isaa eenyu seekoon mabraqee ilaal bakakkaa itti buufne jedhe daqiiqaa 45tiin waraana Itoophiyaadhaa barbadeessine jedhe bara. Ilmaan namaa affeeranii walii qabanii achi fixanii bara. Waraana Itoophiyaadhaa lolli akkasitti eegalan. TPLF jechuudha. Shaneefaa Asmaraa namni galchee Jawaarfaa Gimboot 7tti eenyu Asmaraa galche. Isa eenyu alaa galche. Tigree. Amaara inni mormuufi Tigree inni mormuufi isa galche malaa. Dr. Abiy Ahmed Ali maaliif galche? Na dorgoma. Na morma.
as dhiyaadhaadhee fidee galche. Isa ari'ee ufii yaate. Yoo kana gaafatan maal jedhee deebisa? Hin jirtu deebiin. Ijoolleen gaafattee baramu. Ati Lammaa filuuf deemtaa innaan hin deebine deebisan bira kute. Inni gadi kaadiree gadaan to'aa ta'u Lammaa ol fuudha itti jedhanii gaafate hin deebine. Maaliif yoo amma ijoollee sun gaazexaa jabaa ta'e maaliif Abiyin ol baastee Lammaa gabbuufte? Garaagarummaan jiraa maali yoo jedhanii hin deebine hin jiru. Namni barate abbichu kaa bulchiinsaan tikaan waraana hundaanuu Lammaan amma yoo kun waga ala barate malee waan takka kana barate akkana godhuu danda'e dheeranii Jawaar. Paarlaamaa kee jira ministeera abbichuun ministeera ta'ee biyya bulche dandeettii qaba muuxannoo qaba. Hin jiru deebiin takka deemu. Ati maa biyyaa baate yoo jedhanii maal jedha? Mootummaa kana na baase yoo jedhe fiizaa sii dhahee ba'e mootummaa kana fiizaa maaliin baate booleen baate mobaalee yoo jedhanii booleen jedhe. Hai mootummaa fiizaa isaatti adda maal keessaa qabda? Paaspoortii Itoophiyaatti. Fiizaa sanii jiraattaa? Hai akka mootummaan kun si'aadhee namni baqaate paaspoortii darbee baaleen baay'ee booleen miti. Hin jiru deebiin takka illee jechuudha. Kanaaf akkana isiniin jedha. Kanaafuu haalli jiru akkas inshallah hedduu isin kalkanii halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii hundi keessanuu inshallah taan bal'inaa waan deemtuuf dura itti dhufna kalkanii halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii ummanni musliimaa ummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.